Hello. Hello. Hello Oromia. Eyyen kurfaawwan Hello Oromiyaadha. Hello Oromiyaa. Kurfaawwan Hello Oromiyaatiin kibxata yeroo hundumaa sa'aatii kanatti hojii baruuf barsiisuu qulqullina barnootaaf lammii kaka'umsaaf naamusa gaarii qabu horachuuf mari'anna. Qartuu. Akamaltan dhaggeeffattoota keenya qophii qartuu jalqabnee jirra. Torban sa'aatii kana kan isinii dhiyaatu dhimma guddina dagaagina barnoota akkasuma afaan irratti fuulleffate torbeedhaan kan isinii dhiyaatu qophii qartuuti. Har'as mata duree torbeewwan lamaan darban irraa itti fufe keessafuu dhimma qubeessuu afaan Oromoo akkasuma immoo barreessanii waa hubachuu yeroo ammaa kana afaan Oromootiin dhaloonni maal irra jira afaan Oromoo guddina amma irra ga'e wajjin wal qabate qoonni hayyotaa maal fakkaataa ka jedhu ilaalaa turreeti jirra. Torbanis dhimma kana bal'inaan irratti mari'achaa turre hayyoonni yuunivarsiitii kolleejjota irraa fuulleffannoodhaan dubbataati ka turani. Dagaaginni yookaan guddinni afaan Oromoo har'a bakka guddaa gahaati ka jiru afaan saayinsii fi teekinooloojii ta'aati jira afaan qo'annoo fi qorannoo ta'aa jira akkasuma immoo aadaa seenaa eenyummaa Oromoo ittiin ibsuuf ittiin mul'isuudhaaf afaan Oromoodha bakka guddaadha qaba. Kanaaf guddina isaati irratti qoonni hayyoonni ogummaa qabaniin bahaa jiru maal fakkaata keessafuu afaan teekinooloojii akka ta'uuf afaan Oromoodha namoota dhuunfarraa kaasee aga jarmiyaaleen mootummaanis qooda qaba. Kanaaf hojiiwwan hojjetamaa jiran tokko tokkoon ni ilaalla keessafuu afaan teekinooloojii gochuudhaaf carraaqqiiwwan waggoota darban godhamaa turanii fi milkaa'inoonni agayyoonatti mul'ataa turan afaan Oromoo afaan miidiyaa hawaasaa irratti afaan teekinooloojii ta'ee akka tajaajilu hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo adda addaa akka ittiin godhaman qoonni hayyoonni bahaa jiran jabaadha. Dhimma kana jiddu galeessa godhanneeti wajjiniin haasofna. Keessummaa sobbiraan qaba har'a dhimma marii keenya keessummaan har'a istiidiyootti argaman afaan Oromoo afaan teekinooloojii akka ta'uuf afaan Oromoo afaan addunyaa irratti dorgomaa akka ta'uuf namoota qooda guddaa kennaa jiran keessaa tokkodha. Dargaggeessa lafaa dhufaa ogeessa ICT yeroo ammaa kana immoo afaan Oromoo afaan hiikaa Google yookaan Google Translation irratti hojii eegaluu wajjin wal qabate nama qooda guddaa kennaa turedha. Abdiisaa Baancaa Jaarraa anaa dhufu. Baga nagaan nu eegdan anaa jenneerra. Ulfaadhu guddaan si galateeffadha Abdiisaa. Dhimma afaanii yoo kaasne waa hedduu dubbachuudha dandeenya. Keessafuu afaan Oromoo afaan hojii Oromoodha akka ta'u afaan hojii afaan barnootaa afaan tajaajila adda addaa akka ta'uu fi qoonni hayyoonni Oromoo kanaan dura kennan guddaadha. Afaan Oromoo har'a ka ga'e salphaatti waan dhufee miti. Wareegamni hedduun itti kaffalameera. Wareegamni qaaliin itti baheeti jira. Hayilee Fidaati aga Sheek Bakrii Saaphalo akkasuma immoo Sheek Mahamad Rashaad Abdulleedha. Hojiin isaan hojjetan seenaa keessatti seenaa afaan Oromoo keessatti hayyoota yeroo hunda yaadatamanidha. Hayyoonni kunneen afaan Oromoo sabni Oromoo afaan barreeffamaa akka argatu gochuu keessatti qubee ofiitiin akka barreessu gochuu keessatti yeroo hunda namoota adda dureedhaan yaadatamanidha. Aga afaan Oromoo jirutti namoonni sunneen har'as ni yaadatamu. Dhaloonni har'aa immoo waan bu'uura isaan ka'an har'aa guddina teekinooloojiin addunyaa irra ga'e qaroomina hawaasni addunyaa irra ga'e wajjiniin Oromoon akka tarkaanfatu afaan isaa akka guddatu gochuudha fi qooda guddaa kennaati jiranii sanneen keessa immoo ati nama tokko akkuma Hayilee Fidaadha akkuma Sheek Mahamad Rashaad akkuma Sheek Bakrii Saaphalo seenan waan si yaadatu hojjette jedheetiin hin kaasa kana hawaasatu dhugaa ba'a hayyootatu dubbata waan ta'eef dhimma kana wajjin wal qabatee hojii guddaa hojjetteeti jirta. Mee jalqaba irratti Abdiisaa Baancaa Jaarraa eenyu gabaabsiti dhaggeeffatootaan wal bariiti gara hojiitti ati hojjettee fi dagaagina guddina afaan Oromoo keessafuu afaan teekinooloojii ta'uu irratti xiyyeeffannee mari'achaa turre jechuudha.
of barsiisuu kiyyaan dura tarree maqaan kiyya keessaa waamame isa irratti ammatti waamamuun kiyya sirriidha jedheen amanu maqaa namoota gurguddaa kanaa gaafa ka'u waa'ee afaan kanaa qofa odoo hin taane waa'ee eenyummaa saba kanaati ka'a. Afaan yeroo kamiinuu eenyummaadha. Namni afaan hin qabne sagalee hin qabu. Namni sagalee hin qabne immoo eenyummaa isaa ibsuu waan hin dandeenyee fi afaan qabaatuun eenyummaa qabaachuudhaan wal qabata. Oromummaan jiraachuudhaaf Oromummaa himachuudhaaf afaan qabaatutu barbaachisa waan ta'eef afaan eenyummaadha waan ta'eef eenyummaa afaan saba kanaa warra asiin gaheef namoota gurguddaa maqaa ka'e keessatti maqaan kan koo hin ka'a jedheen amanu. Kana yoon jedhu warra aarsaa lubbuu itti kafalee jira ka akka maqaa asitti lakkoofnee fixuu hin dandeenye baay'een warra aarsaa lubbuu itti kafalee wajjin nuti warra teenyeeti waan dandeenyu waan xiqqoo hojjenne tarreessan irra yaadu. Gara barnootaatti yoo deebi'u Abdiisaa Bancaa Jaarraa jedhama. Dargaggeessa 20 fixee amma 30 ol seenaaru Durbaalee amma Arsii Lixaa nan sabatti dhaladhe ka guddadhe Dodolatti. Sadarkaa ijoollummaa keessaa gaafa ba'u gara Harargee malee Harargee keessa kan dargaggoome Harargeetti jechuu danda'a. As deebi'ee Shawaa keessa odoo jiru irra caalaa immoo Wallagga jiraachuuf carraa bal'aa argadheera. Gujiif Boorana Shawaa keessatti yeroo dheeraa jiraadheera. Shawaa irratti almost jireenya kan waggaa 10 ol Shawaa keessa jiraadhe. Oromiyaa tana waliin gaheera jedhee waan yaaduu fi dargaggeessa Oromiyaa hundaati jedheen amanaa jechuudha. Walla qofa siyaaf. Walloon naaf. Galatoomii waan naannolee Oromiyaa kanneen godinaalee Oromiyaa kanneen keessa jiraachuun waa bal'aas uuma jedheen yaada. Aadaa afaan haala jireenyaa Oromoon aga tokko wal fakkaataa qabaatu malee wantoonni baramu baay'eedha jedheetii yaada. Guddaa galatoomii Abdiisaa atis kaasteetii jirta. Tibba kana immoo miidiyaaleen hojii guddaa itti dhamaa turtan waggoota dheeraadhaaf waan jabaa itti baasaa turtan sammuun itti dadhabaa turtan qabeenya amma qabdaniin osoo hin qusatin kan itti dhamaa turtan milkaa'ee Oromoo marti gammadeetii jira ana dabalatee jechuudha. Hojii guddaa hojii jabaa wanti amma argame bu'aan amma argame kun haga jiraatutti maqaan Abdiisaa hin jiraata jedhee jalqaba kana yaade maqaa hayyoota jajjaboo dura kaase sanallee waanuma akkanarraa ka'anii dhufan waan ta'eef atiis namoonni wajjin hojjechaa turtees maqaan kun akka isin xixiqqaatu miti yoon dubbadhu hegeri bu'aasaa argamu wajjiniin uummanni Oromoo dhalli Oromoo yoomiyyuu si yaadata jedheetiin dubbachuu barbaadeeti. Hojiiwwan ati hojjettuu fi ogummaan kee keessafuu wanti ati barattee profeshiniin kee ICT dha yookaan ogummaa teekinooloojiiti ogeessa teekinooloojiiti ati. Hojiin ati hojjetti immoo caalmatti yoon ilaalu dhimma afaan Oromoo wajjin wal qabatudha. Mee hojiin kee yookaan ogummaan ati ittiin barattee fi dhimmi afaan Oromoo akkamiin walitti dhufee asirraa gabaabsinuu kaasme. Afaan Oromoo akkatti xiyyeeffadhetu qaba. Rakkinnatu afaan Oromootiin na xiyyeeffachiise dhugaa dubbachuudhaaf. Ani akkuma durana kaase Oromiyaa hedduu kutaa Oromiyaa kana keessa naanna'ee waan jiraadheeruuf amma gaafa Harargee dhaqu looga Harargeedha yookiin loqoda Harargee isuma haasa'a waan ta'eef yeroo Haramaa Yuunivarsiitii baradhe yeroo Haramaa baradhu ijoollee gara mul'ataatiin na beeku ijoolleen Harargeedha jechuudha. Wallagga Naqamteen jiraadhe Naqamteetti looga gara lixaa guutumatti waan haasa'uuf ijoollee naannoo sanii eenyumayyuu ijoollee goda keenyaati naan jedhu ijoolleen keenya jechuudha. Nan danda'a itti hojjechuulleen akka afaan kana giddugalatti finnuuf illee keessa kan koo haa jiraatu malee
akka afaan oromoo irratti xiyyeeffadhu kana godhe rakkinna siin jedheera. Rakkinni maaltu na mudate akka yuunivarsiitii eebbifamee dhufeeni dandeettii teekinooloojiidha xiqqoo hubannoo waan qabuuf dhaabbanni faranjii tokko barbaadeeti yuunivarsiitii irraa odeeffannoo kiyya fudhateeti barbaadanii hojiif na yaaman. Hojiif na yaamanii isaan biratti hojii jalqabee bakka biraatti hojii ganna dhiisisanii isaan biratti hojii eegalee isaan biratti hojii eegaleeti xiqqoo fooyya'eeti odoo jiru Itiyoo Telekoomiin na yaame. Itiyoo Telekoomii keessatti hojjechuu fedhii guddaa qaba. Silaa dhaabbata warra faranjii isa wajjin biyya alaa deemuuf carraa qabaayyuu ture. Paaspoortii baafadhu naan jedhaa turanii. Isaan dhiiseeti Itiyoo Telekoomii biyya kana keessatti teekinooloojiidhaan dhiibbaa uumuu qaba sabni keenya jedhee waan amanuufi Itiyoo Telekoomiin immoo waajjirri teekinooloojii jiru tokko isa waan ta'eef namni keenya keessa achi bakka bu'ummaa qabaatu qaba ilaalcha jedhu na keessa ture. Ilaalcha sani Itiyoo Telekoomii dhaqeeni ogummaadhaan hojjechiisuuf jarri fedhiin qabanii garuu immoo 994 irratti afaan oromooti akka maamila keessummeessinu ramadamne sooshaaliillee baradhu koompitara baradhu waan feeti baradhu dhimma keen qabanii teetteetu isa hojjetta rakkoo kastamarii himatu qarqaartaa jechuun odoo isa hojjedhu ummanni oromoo teekinooloojiin cimuu qaba jedhee waan yaaduuf dhaabbata teekinooloojii dhaabuuf yaadi jechuudha. Dhaabbata teekinooloojii dhaabneeti asii bahuu qabna jedhee ijoollee walii eebbifamnee dhufnee achi qaxaramnee jira ramadam waliin achuma keessa hojjannu jira ijoollee 5 gurmeesse hiriyoota kan qabu. Ijoollee Oromiyaa garaagaraa irraa ijoollee Harargee jira, Mucaa Harargee jira, Wallaggaa jira, Shawaa jira, ijoollee garaagaraati walumaan safara jireenyaallee waliin jiraanna. Gurmoofneeti qarshii 500 waliin buufna yaadadha. Qarshii 500 waliin buufneeti inuma eegnaa birriin tun ol siqtu. Ji'a 10 akkas geenyeeti jijjiiramni hin jiru. Achirraan darbee immoo caasaan sirna sanii immoo yoo gadi baatee hojii hojjedha jette nama kennaaf banaan ture. Itiyoo Telekoomii keessa hooggantoonni warri jiru warra biraa waan ta'eef ijoollee nuti waliin qacaramne ta dandeettiin qabne mucayyoo ofii kan kooti koompitara illee akka itti loogiin gooteetti seentu ani kabarsiise na bira guddatteeti ji'a 6tti lixxe gara biraa jechuudha. Mana san keessa jiraachuun akka nama azaaba waan jedhamu jira miti achi ilaalteeti odeeffannoo dhageenya malee akka jiru hin beeknu. Waan akkas si sodaachisu jechuu dandeessa. Sadarkaa sirna yeroo san caasaa diriiree deemu jechuudha. Ofii wal guddisuun nuti achumatti eenyeetu hojjettaa dandeettii kan kee dhimma kan kennamni sirra qabu hin jiru. Sun immoo nu aarsee dafnee achi keessaa ba'uuf taanaa birriin nuun guddattu. Birriin erga sadarkaa dhaabbataa nu ga'an jirtu birriin kun achirraan darbee immoo yoo achii baate illee yoo fira qabaatte yoo caasaa qabaatte malee hojiilleen argattu nuti maal wanti gochuu dandeenyu maaldha ka jedhu galii yaade ammallee kophatti jechuudha. Afaan Oromoo irratti maaf hin hojjennu? Akka dandeettii qabnu maaf hin agarsiifnu yaadni jedhu naa dhufe jechuudha. Dandeettii qabnu kana hawaasatti yoo agarsiifne namni hojii nuu kennu hin dhabamu. Dhaabbata uummachuu barbaannu kana karaa kanaan milkeessuu hin dandeenyaami. Ilaalcha jedhu qabadheen proposala biraa qopheesse jechuudha. Proposala biraa qopheesseen fide ijoollee kiyyaaf. Ijoolleen irraa fudhatan. Achi booda maal hojjennu tola. Afaan Oromoo tokko weebsaayitiin qabu, teekinooloojii intarneetii irra jiru, googilii irra jiru, namoonni biyya alaa yeroo san sooshaal miidiyaa feesbuukiin dhufeera bara 2016 waggaa 6 dura jechuudha. Feesbuukiin dhufeera namni afaan Oromootiin barreessu kunniin warra dura Amaariffaan barate waan ta'eef qubee kana caccabsanii wal keessa wanta garaagaraatu barraa'a. Appilikeeshinii garaagaraa weebsaayitii adda addaa waa'ee afaan Oromoo hojjechuu jalqabne. Qabna jedheen murteessine. Toleedhaniiti ijoollee hojii walii qoonne. Hojii walii qoonnee yaadda deemnu Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbatuun dhorka. Akka dhorkaatti ilaalama. Yoo ati bilbilaan konkolaataa keessa haasoftillee gir jedheeti namni ilaala waan ta'eef sirrifachiisa. Ijoollee kanaan eessatti walaa gennu amma mari'achuuf piroojeektii kenna amma torbaan hojii walii kenninne wal argina hojjennu kaaffee wayiifaa walgeettee mari'atta. Afaan Oromootiin walgeettee mari'achuuf kaaffee keessatti yoo afaan Oromoo nama 2-3 ta'ee haasofte ija biraatti ilaalamta. Haalli sun akka hojiin keenyatti fuunne ta'e. Erga sanii booda giddumatti appilikeeshinii afaan Oromoo baradhaa jedhu hojjedhe jechuudha. Appilikeeshinii san gaafa hojjedhu $25 nama naa kafalu dhabee $25 googilii irraa akkaawuntii bitatta $5 san nama naa kafalu dhabee ji'a tokko ho'i ture.
achi booda waa akkanaa hojjedheera namni na qarqaartan feesbuukii kan irratti illee ga'imsi keenya xiqqaa waan tureef dhaqqabuu hin dandeenye namni hedduun namni si amanu waan ati waan mallaqaa wal qabatu yoo kaaftu namni nama shakka waan ta'eef ji'a tokkoof walakkaa booda Ameerikaa irraa hiriyyee mucaa wayinaa bilbilee nan beeku waa akkanaa barbaadde anatu amma sii bite amma naa bite gaafa appilikeeshiniin sun ba'e walirra oofanii miidiyaan kavareejii kennee hawaasni keenya bilbilee giddugalli aadaaf turizimii ka ture hoogganaa obbo Geetuu Wayyeessaa ture mucaa appilikeeshinii kana hojjete fidaati asitti waan danda'u akka godhu jedhanii gara giddugala na fiduu eegalan jechuudha. Adeemsa kanaan gara ani afaan Oromooti ka dhufuu eegale achi booda adeemsa san keessa gogilii addaa kunillee jalqabame bal'ina haasa'uu dandeenya. Didhaa bakka hojiitti si mudataa turetu rakkoon kun rakkoo saba kootiti kan uummata kootiti kanaaf hojiin kana hojjechuun qaba gummaa kiyya ka jedhuun gara na dhufte. Ayyee dhaggeeffattoota keenya Abdiisaa gaaffii gaafachuu barbaadan keessafuu Google Translate caarraa guddaadha hojii guddaadha bu'aa bahii hedduu keessa bahameeti milkaa'eeti jira namoonni baay'een gammachuu miidiyaa hawaasaa irratti ibsaa turtanii har'a istiidiyootti kallattiidhaan Abdiisaa gaaffii qabdan gaafachuu dandeessu 02211 00862 fi 02211 00305 irratti bilbiluudhaan keessafuu dagaagina guddina afaan Oromoo teekinooloojii wajjin deemuudhaaf afaan Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf afaanota addunyaa jajjaboo wajjiniin tajaajila akka kennu gochuun waan salphaa miti kanaaf Abdiisaa gaaffii qabdan gaafachuu dandeessanii hojii isaa dhamaatii isaa galateeffachuu dandeessanii 8330 irrattis Abdiisaan SMS keenyan gaaffii keessan of fuulduratti ilaala barreeffamaanis gaafachuu dandeessanii hawwiini bilbilan qajeelchiti yani immoo Firaa'ol Taaddasaati jalqaba irratti dhaggeeffatoo keenya waan hin beeksisneefanani kana booda hojiiwwan gurguddoon ati hojjettee aga tokko ilaalatan ture sa'aatii keenya wajjin hin deemuudhaaf gaggabaabsinee laaluu barbaadetan Abdiisaa hojiin afaan Oromoo gara afaan teekinooloojiitti fiduudhaaf dadhabbii guddaa akka qabu bu'aa bahii hedduu akka qabu kaasatii turte miidiyaalee biraa irratti argaatan ture waan ati kaasatii turte. Weebsaayitii jalqaba yeroo sana afaan Oromootiin tajaajila akka kennu hawaasni afaan Oromoo dubbisuu danda'u akka irraa baratuu fi hojiin hojjette jira ittaanses dhawaata keessa afaan Oromoo tajaajila miidiyaalee hawaasaa jajjabootti akka makamu gooteetta dhaggeeffataa simanneet itti deebinaanii hello Firaa'ol akkam ooltan nagaa ulfaadha eenyu jennu Kaaftaamu Taamirooti Arsiisuu Dirraayi. Ayyee Kaaftaamu Abdiisaa wajjin jirraa? Eeyyeen Abdiisaa wajjin jirtu. Abdiisaa akkam jirtu? Nagaa jirtuu? Akka fayyaa keessan. Nagaa galata rabbi. Gara miidiyaa OBN kanarratti baga nu eegdan. Baga nagaa nu eegdan. Eeyyeen anillee yaadan qaba. Sagaleen kee fagaata Kaaftaamu? Dhageessisu amma? Amman nagaa. Eeyyeen yaadan qaba wanni kanarratti haaluma kanaan yaafufamu jechuun barbaade. Cimaa itti nuuf baachuun barbaade qophii kana. Waan Abdiisaan hojjete beektaa Kaaftaamu? Eeyyeen akka kaasaa irtinitti hubataatiin jira. Dhageessee kanaan dura hojiin hojjetu sanarratti gaafii yoo qabaattan ka jedhee jalqaba kaase sanaa fi dhimmicha sirriitti beeku akka oo fayyadamaa taate hanqinoota teekinooloojii sana wajjin irratti mul'atu waan inni hojjeteef immoo galata galchuu sanaaf akka toluufi kan kaase yookaan irra deebii dhaggeeffadhuuti nu bilbiluu dandeessa galatoomii garuu waan hundaaf waan nu bilbiltee fi Abdiisaa dhimma eenyummaa teettee jirta afaan eenyummaa kee kan ittiin ibsatu aadaa kee kan ittiin himtu seenaa kee kan ittiin himtu afaan Oromoo immoo afaan jajjaboo sadarkaa addunyaatti sadarkaa Afrikaatti uummata bal'aadhaan dubbatamuudha. Weebsaayitii sana deebii hawaasa irraa si kenname aansee hojiiwwan jajjaboo sana booda dalagdeetti jirta afaan Oromoo afaan teekinooloojii akka ta'uuf fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan tajaajila feesbuukii akka ta'u afaan teelegiraam afaan kanneen miidiyaa hawaasaa kanneen biroo akka ta'uu fi hojiiwwan gurguddaa akka hojjette quban qaba gabaabsinuu kaasiti gara bu'aa afaan hiikkate guugilii afaan Oromoo dhiyeenya kana gammachuu uummata bal'aa ta'e kana sirriitti irratti dubbanne.
Hayyee akkuma kaasee appilikeeshiniin jalqabaa sun bahee appilikeeshiniin sun immoo hawaasa biratti waan dhageettii argatee fi gaafileen baay'een ka'uu eegale hawaasa biyya alaarraa. Achiin barreeffamaan warri dubbisuu hin dandeenye immoo sagaleedhaan barbaannannaan qubee sagalee hojjedhe appilikeeshinii qubee sagaleedhaan. Achi booda immoo feesbuukiin afaanota gurguddoo hojii godhachuu barbaada jedheeti beeksisa baaseeni afaan Oromoo uummata kakaafne afaan Oromoo akka dabalamu goone. Achi biraan darbeeti afaan Oromoo dabalamuun sun hawaasa keenya kaka'umsa cimaa waan uumeefi duraayyuu warri barnoota sadarkaa olaanaa kunni yuunivarsiitii garaagaraa irra jiru gaafilee Google Translation nu dabalamuu qaba jedhu deddeebanii kaasaa waan turaniif gaafiin sun jabaataa dhufee jechuudha. Maaliif qorannoon tokko Ingiliffaa hojjetamee jiru afaan Oromootitti hiikuun baay'ee dadhabsiisaa waan tureef jechuudha. Sanniin rakkoo akkanaa kanneen furuudhaaf googilii namni hedduu abdii eegaa waan tureef googiliidhaaf xalaa barreessuuf dirqamne jechuudha. Ijoollee biyya abdii isaa dhiifama googiliidhaaf xalaa barreessitanii achirra naa qabii dhaggeeffataa jira. Hello. Hello. Nagaa jirtu. Nagaa eenyu? Ada malii dargee baa ana golodaa digontra. Gola odaa abdii isaa wajjin haasawaa jirra. Gaaffii yoo qabaatte abdii isaadhaaf hojiiwwan inni hojjetaa turee fi dhimma guddina dagaagina afaan Oromoo irratti keessumaa afaan Oromoo afaan teekinooloojii akka ta'uuf dargaggeessa hojjechaa jirudha. Gaaffii gaafachuu dandeessaa yaada soo qaba. Afaan Oromoo kanatti beektaa baay'ee abdii isaan seenaa baay'ee hojjetee beekte. Isa kanatti silaa beektee amma barattoonni yeroo mana barumsa gisee baratan. Hedduu beektaa kitaaba kana dubbisanii seenaa kitaaba sirrii barreessuu ta'uu jaabeete. Qubeessuudha. Eeyyoo sirrii qubeessuu ta'uu jaabeeta. Kanaaf ammaas seenaa ofii tana sirrii deemanii amma seenaa ofii tana galaqqisuufaa jaabeete seenaa Oromoo tana. Isa kanatti silaa irratti xiyyeeffatame kanumaan irratti qabachuu barbaadeen. Ayyee galatoome Adam ulfaadhu yaada keetiif. Ayyee sa'aatii wajjin hin deemuudhaaf abdii isa gaggabaabsinee kaasna Googiliif xalayaa barreessitaniitu. Ayyee san booda Googiliin nuti uummata miliyoona 50 jennee xalayaa barreessina. Miliyoona 50 nuti ragaa barreessinu odoon taane isaan Googilii irra maaltu jira waa'een afaan kanaa maaltu jira hawaasa kana wanti ibsu maaltu jira waan jedhu Googil search waan jedhamu jira. Achi keessa ilaalu lakki ragaan isin dhiyeessitan kun waan wal madaaluu miti waa'een qabiyyee afaan isin jettanii kun hin jiru jedhame nu harkaa feel godhanii yeroo lammaffaatti deebine hin kuffisanii weebsaayitii amma dura ati kaaftu amma hojjechuun dirqama ka ta'e jechuudha achi booda jechuudha weebsaayitii afaanoromoo.com hojjannee qabiyyee barbaachisaa ta'e itti galchine biyya alaatiitis ingiliiz irraa weebsaayitii oromoo dikshiinarii tokko ture ameerikaa irraayis xalayaa tokko ture weebsaayitii garaagaraa weebsaayitii afaan oromoo kana ka amma har'a yeroo amma kana ol guutee 1000 lakkaa'amu gaafasa weebsaayitii 5 akkas argannee jechuudha. Wikipedia tokkos edit gooneeti dhaabbaticha ammallee gaafannee nu harkaa kuffisa ammallee ulaagaan guutuudhani san booda furmaanni itti aanu hawaasni keenya guddaa ta'uu agarsiisutu dirqama nutti ta'e jechuudha. San booda hawaasa kaampeenii itti waamne. Hawaasa kaampeenii itti waamnee miidiyaan keenya biyyoota alaa jiran hawaasa nu affeeree yeroon immoo yeroo feesbuukiin afaanicha dabalee waan ta'eef mootiveeshinii hawaasaa hin jira. Kaampeenii guyyaa 2-3 itti gooneen namni gara 50 hanga 100 piitishinii erge dhaabbatatti dhaabbatichi arjanti miitingii ta'aniiti arjanti miitingii isa irratti galatoomaa garuu immoo waan kana kan sirreessaa nuun jedhan. Abdii isatti deebina ammas dhaggeeffataa jira. Hello. Hello Firo. Akkam ooltan? Nagaa artanii? Nagaa eenyu jennu? Darajjee jaarati arsii balee gasgarganda mariiqaa jaararraa ittiin bilbila. Ayyee balee gaaffii qabdaa abdii isaan as jira. Eeyyeen obbo Abdiisaa akkam jirtan? Nagaa jirtu? Jirra anaa dhufu jenna. Baga anaa jenneerra. Tole ganatti dhuftanii yaada wantoota darbe yookiin immoo wanta seenaa hundaanuu ibsuudhaaf gana dhufuu keessaniif duraan dhuftee galatooma jechuun barbaada. Galatooma. Maaliif jennaan duraanillee wallaallu seenaa hammana ga'u dalaguu keessanii wallaallullee dhufkamullee har'a kinoo
OBN yaa galatoomu ganatti fidanii too seenaa hammana qabu dalaguu keessa ifatti akka isin nu biraan geessanii dabarsuullee gamanaan galateeffachuu barbaanna. Ayyee. Maaliif jennaan yeroo baay'eellee seenaan namoota Oromoo seenaa gurguddaa hojjetan dhofkamaati kan inni ture. Maaliif kun amma immoo gahee miidiyaan keenya kun baasee ifatti nu biraan gaati kan inni jiru. Kanaaf immoo wanti ani gama isin hojii gurguddaa hojjetan keessa kaasuu barbaadu. Keessumaayyuu hojiin isin hojii boonsadha kan hojjettan gaafii uummata Oromoo hedduu ta'eeti kan inni jiru. Maaliif jennaan keessumaayyuu afaan kun gama googiliitiin walitti dabalanii kun akka hojjetamu akka walitti dabalamee akka ittiin hojjetamu afaan googilii ta'ee ittiin akka hiikamu afaanota addunyaatiin akka walitti dabalamu akka ta'uuf yeroo baay'ee kallattii hundumaan ka'amaati kan inni ture. Keessumaayyuu uummata Oromoo kallattii arfaniinuu gaafatamaati kan inni ture. Kana dhugaa dubbachuuf taanan immoo itti yaaddanii kana hojjechuudhaaf immoo dhugaa baay'ee seenan illee si yaadata. Amma immoo dhugumatti hojiin akkanaa kun dhugumatti uummata biratti hojii jaalatamaa fi hojii boonsaa hojii seenaa bara baraati. Egaa kallattii gaafiitiin jechuudha. Afaan kun dhugumatti ammayyuu afaan googilii haa ta'uyyuu malee jechuudha. Ammayyuu yeroo tokko yeroo itti googilii weesaappii garagaraati yeroo ittiin argatannetu jira beektu. Ammumayyuu jechuudha erga kallattii miidiyaatiin afaan kun googiliidhanii akka afaan hojii ta'u murtaa'ee yookiin immoo tarullee. Inni kun ammumayyuu ittiin hojjetamaa ittiin argachaa hin jiru jechoota tokko wantoota haaraa tokko jechuudha. Guutumaan guututti hojiin kun hin xumurame immoo maalirraan wantoota tokko argachuu hin dandeenya waan jiru kana isin gaafachuu dandeenya. Karaarra jira moo guutumatti xumuramee ittiin hojjetamaa jira waan jiru kana isin gaafachuun barbaada. Maaliif jennaarree guutumatti ittiin argatamaa hin jiru waan ta'eef. Wadheera. Akkam ta'uu danda'a yookiin immoo maalidhaa waan jiru kana isaa kan gootanii jechuu barbaanna. Maaliif jennaan haa ta'u darajje galatoomii. Tokkoyyuu afaanuma kana nama barreessitee kan hubadheera gaafii keessan hubatamee jira. Galatoomii darajje ulfaadhu deebisaa eegi. Haa ta'u asumarraa deebisaa adeemnu Abdiis. Egaa hojii jalqabe jedhamee labsamee akka barbaannetti jecharraa barbaanne yookaan himarraa barbaanne akka qajeellootti hin arganne ganaadha moo xumuramee jira hanqinoonni mul'atan kun maalinni ka jedhudha. Asumarraa deebisaa adeemnu. Gaaffii bareeda ka'ee gaaffiin kun gaaffii sooshaal miidiyaa irratti illee feesbuukii fa'aan hedduun namni hedduun gaafataa jiruuf gaaffii baay'ee dadhabsiisa nama tokko achirra taa'anii deebisuun baay'ee ulfaata. Carraa kanaan gaaffiin kun ka'uun baay'ee bareeda. Numaayyuu keessattuu warri Suud Arabiyaa fa'a jiraatu fa'a Suud Arabiyaa keessa gadhiifamee jiru hanga ammaan hojjechaa jiru warra jedhaa ture. Tokko translate.google.com yookiin immoo Google Translate irra biroozarii yookiin immoo iyyaa intarneetaa irra seenuun barbaachisaadha. Lammaffaa salphaa ka ta'e appilikeeshinii Google Translate jedhu jira Play Store irraa buufachuu barbaachisa. Yoo warri duraan buufatee qabu biroozarii irraallee yookiin appilikeeshinii irraallee hin dhaba yoo ta'e biroozaricha update gochuu qaba jecha yeroo waan haaromfamuuf jechuudha. Amma ka haaromfame irra malee isa duraan jiru irratti moofaa irratti argamuu dhiisuu danda'a. Hedduun isaa wanti argachaa namni hedduu argachaa hin jirreef warra moofaa duraan jiru hin haaromsitintu argataa hin jiru waan ta'eef haaromsachuu yookiin yoo appilikeeshinii taate Play Store irra seenee update qaba update isaa update gochuu qaba. Lammaffaa immoo biroozarii irra warri jiru immoo biroozarii isaanii yookiin clear gochuu qaba. Kaashee waan jedhamu jira biroozarii yoo kaashee clear gochuudhaan hin beekan ta'e immoo update gochuu qabu hin hojjetaaf jechuudha. Nama hundaayyuu hojjeteera biyya kamittuu hojjechaa jira Ameerikattis biyyoota Eeshiyaa keessattis Afrikaa keessattis kana dhaabbata wajjin illee irratti yaalii goonee mirkaneessineerra jechuudha. Kanaaf itti fayyadama irratti hubannoo laga tokko achirratti immoo achirraan dabalataani yoo hiikaan irratti hanqinni jiraate yookiin immoo dogoggorri jiraate hojiin kun hin jalqabneeti reefuu galma sangaa irra malee waan xumuramee miti. Amma booda deeggarsa barbaachisaa gaafachuu jirra. Deeggarsa kana walitti qabanneeti ogeessa afaanii teessifneeti hojjechiifnee gulaaluuf deemna waan ta'eef dogoggoroonni tokko jiruu sirriidha. Nuti ijoollee kaka'umsaan hojjetan malee ogeeyyii miti irra hojjetaa ture ogeeyyii afaaniiti miti baay'een hanqinoota kanneen sirreessuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha.
Me Google yeroo afaan Oromoo afaan hojii keessan yookaan immoo afaanota Google hojii ittiin kennu afaan hiikaa afaanota addunyaattiin waa galmaa hojjettanii yoo gaafattanii ulaagaa maal sin gaafate gabaabsite? Wanti nu harkaa kuffisaa ture jennuu isaa mire ulaagaawwan barbaachisoo keessaa tokko baay'ina uummataati. Baay'inni uummataa chaalenjii guddaa ka ture isa. Akka istaatiksii Itoophiyaa dabarsaa turetti sirna darbe keessatti jechuudha. Waan bara 2016 haasa'arra. Sirna san keessatti uummanni Oromoo miiliyoona 24 jedhanii dabarsaa turan. Uummanni Oromoo miiliyoona 24 ragaan istaatiksiin baasu yeroo waggaa 10f ragaa istaatiksiin baasaa ture uummata miiliyoona 24 ture. Uummata miiliyoona 24f waa'ee Oromoo wal qabatee gaafannu hundanuu harka kuffisaa ture jechuudha. Saniifuu akka nuti miiliyoona 50 jennee iyyannaa istaatiksii miiliyoona 24 jedheeti kaa'a ragaa wal'aa ture jechuudha. Kana amansiisuuf chaalenjii guddatu ture. Lammaffaa immoo qabiyyee kan keetii jecha uummanni miiliyoona 50 ati jettu kun qabiyyee akkamii Googiliirraa dhabe weebsaayitii afaan Oromoo akkamii dhabame ka jedhutu weebsaayitii fi akka hojjannuuf sababa ta'e. Achirraan darbeeti erga weebsaayitii hojjannee weebsaayitii 5 dhiyeeffannee booda kaampeenii itti kaafnee uummanni baay'ee ta'uu mirkaneessifneeti kan mirkanaa'e jechuudha. Inni dabalataa South Africa afaan Afrikaa dhaabbata qo'atu jira. Ziivoo ka jedhamu. Dhaabbata Ziivoo san afaan istaatiksii Itoophiyaa kana waan fayyadamu baay'ina miiliyoona 24 afaan Oromoo 6ffaa irra kaa'aa ture akka Afrikaatitti. 6ffaa irra kan inni kaa'u san isa jijjiirsisuu fi halkanii guyyaa hirriba dhabaa ture dhaabbata walii wallollee jechuudha. Warra afaan irratti qorannoo garaagaraa gaggeessan Dr. Milkeessaa Midhaa faa namoota garaagaraa biyya keessa biyya alaa itti waamee hoogganaadhaan waldhabnee haga waldhaba keessa geenne jechuudha. Isaan qorannoo garaagaraa gaggeessaa waan turaniif qorannoo san irra isaan hubachiisanii ragaa dabalataa ragaa garaagaraa funaananii fi afaanicha sadaffaa geeddarre. Afaanicha sadaffaa gaafa geeddarsiifnu marsariitii afaan Oromoo asii hojjanne kun asii jechoota fa'a dhaabbatichaaf akka ergu godhame jechuudha. Asii karaa kanaan illee dhaabbata kana walii hojjechuuf illee gaafa ayyamsiifnu Googiliin immoo nu amanuu eegala jechuudha. Afaanichi akka itti appruuf ta'ee gannuu dhiifamee sanii karaa sanii tokko keessaa jechuudha. Afaan teekinooloojii gochuudhaaf hojii bu'aa bayii guddaa jalqabarraa kaastanii waan raacatii ta'u akka ulaagaatti waan gaafatamaa ture hojjechuun dadhabbii guddaa akka qabu beekamaadha. Bakka namni horii namaan gargaarretti bakka namni jabaadhu namaan jennetti aantummaa sabaa fudhatanii hojjechuun egaa akkuma dura kaasaa turre sana quuqama hadooda sabaaf qabanidha afaan ofiitiif seenaa eenyummaa ofiitiif qaban kan mul'isuudha. Afaan Oromoo afaan teekinooloojii afaan Oromoo afaan saayinsii ta'uudhaaf Google Translate irratti afaan Oromoo carraa kan argachuun eenyu fayyadaa eenyutu irraa fayyadamaa kaname akkamitti immoo kan fayyadamu afaan Oromoo jecha afaan biraatti hiikuu qofaaf immoo kanarra darbee faayidaan inni qabu maali inni min? Faayidaa bira ga'uuf waan takaasuu qabu jira. 2016 keessa dhaabbatichi uummata itti babbaafnee akkasiin nu fudhate afaanicha. San booda afaanicha galchuudhaaf jecha miliyoona tokko nu gaafate. Jecha miliyoona tokko Ingiliffatti kan hiikame fidaa koottaa nuun jedhe. Ana biyya keessa namni bakka bu'ee socho'aa ture ana. Biyya keessa gaafa inni miliyoona tokko nu gaafatu ana warri giddugala aadaadha appilikeeshinii an hojjedhe saniif obbo Geetuun giddugala aadaa turizimiititti waajirri haa kennamuu fedhee ture. Warri giddugala aadaaf turizimii warri giddugala aadaa Oromiyaa sun biiroo naa kennuu didanii waan na deddeebisanii fi ji'a afuritti deddeebi'ee biiroo san dhabee hafe. Gaafa jecha miliyoona nu gaafatan immoo warrootuma an itti deddeebi'aa ture san waan ta'eef hin qabnu naan jedhan. Sababa biirootiifuu qaraa yookaan walga'ii yookaan maalii pirookiraasiitu ture. Jechoonni miliyoona hin jiru naan jedhan. Homaa argachuu hin danda'u homaa hin jiran. Eba dhuunfa bira dhaqi namoota dikshiinarii dhuunfaa gabaarra gurguratu kanneen naa iran. Namoota dikshiinarii kanneen yoo dhaqee gaafadhu warroonni dikshiinarii illee hin qabnu naan jedhe. Nama tokkotu maqaa kiyyallee dhahin jedheeti jechoota ani waa ofii kadhee qabu jedhee naa kenne ka isaa garuu immoo afaan Oromoo ka afaan Oromooti hiiku malee ka afaan Oromoo Ingiliffa hiikuu miti. Itti fayyadamuu hin dandeenye. San booda ani Itiyoo Telekoomii keessa hojjedhaa sa'aatii boqonnaa qabutti immoo dhimma kana olii gadi fiigaa ture. Saniin baheeti 2017 galee jechuudha. Eegale 2017 keessa yeroo seennu ani immoo Itiyoo Telekoomii keessaa biyya keessatti jeequmsi homaamtii hin jiraayyuu
kumaandi poostiin labsame. Kumaandi poostii san keessatti an amma gidduu kanatti Oro ICT solutionii ka jedhullee qaba. Hawaasa keenya teekinooloojiin cimsuufillee jechuudha. Achi irratti waa'ee teekinooloojii waan barreessuufi na hordofu turi warreen security. Itiyoo telekoomii keessaa waajjira muummee ministeera irraa obbo Hayilamaariyaam kan itti mallatteesse xalayaa qabatanii dhufanii na qabanii na hidhan. 2017 jechuudha. Erga hidhamee booda an dargaggoota Afrikaa bakka bu'eeti bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi kalaqa wayii hojjedhee ture. Dargaggoota Afrikaa bakka bu'ee Keeniyaa dhaqee Keeniyaa yoo an deebi'u Itiyoo telekoomiif immoo appilikeeshinii biraa hojjedheera. Appilikeeshinii saniif guddina argadha jedhee odoon eegaaru waajjira irraa yoo na bilbilani kanaaf guddina naa kennan jedhee gara Itiyoo telekoomii yoo dhaqu Keeniyaa irraa boola reefu bu'aara. Meeshaa qabadhee akkasuma yoo Itiyoo telekoom dhaqu fuudhaniiti deeninnatti na eegaara waajjira muummee ministeera irraa walii dhufe. Fudhatanii butanii naan kutan. Achi booda anji'a 5 hidhaa ture xollaayina erganii homaa waan barbaadan irraa dhabanii achirraan immoo Ruwaandaa deemuuf filamee waan tureefi carraan sanillee na darbee jechuudha kalaqa sanii. Achi yoo deebi'u piroojeektii afaan Oromoo eegalle kun wal keessa babbadiira. Hordoffii dhabuu qofallee odoon ta'an Oromiyaa irraa waa'ee afaan kanaa wanti fiid gootu yookiin wanti inputii ati asii kennitu waan jiraate homaan jiru kaa warri biyya alaa homaa godhuu hin danda'u. Amma gareen tokko gogilii bira dhaqee gogilii dubbisee baajata wayis fudhate jedhamee hojii jalqabe jedhan yoo an achi bahu gareen sunillee diigamee jedhan achi immoo gareen tokko jechoota walitti qabuu eegaleera gareen 60 guddichaa jedhame gareen 60 guddichaa kun yoo an hidhaadhaa bahu jecha 100 walitti qabeera jecha 100 walitti qabe kana keessatti ana bira immoo oliiga fiffiiqaa waan ture weebsaayitii kanas hojjadhee dookumentiin na bira waan tureefi jecha 60 na bira ture jecha 60 kana jala ergeetti fixa piroojeektii kana xumuramuu qaba. Anummoo jireenyi nuun rakkiseeti badee adaamaa kana dhufeera hidhaadhaa waan baheef jechuudha. Xiyyaafuu dhaabbachuu dadhabeera waan ta'eef xiyyeeffannaa san dhiisee hojii jala dhiiseeti ofii kan kooti maaliin jiraadha waan daabboo barbaachuu jira jechuudha. Gidduu kana keessa wal dorgommii intarnaashinaali dorgomee akka addunyaatitti dorgommii kalaqa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti isa hojjedhe saniin dorgomeeti oduma san geggeessaa jiru xiqqoo jedhee wal dorgommii sammuu adde asuma reediyoo OBN nitti sagantaa naa hojjete iyyuu sagantaa sanii yaadadha carraasanii obbo Dinquun barbaadeen argate isaan biratti gadhaafadhee amma waan daabboo waan nyaadhu waan argadheefi waa afaan Oromoo kana xiyyeeffadhee deebi'ee hordofu jijjiiramni bara 2018 gaafa dhufu Dr. Abiy Angoo qabate garee 60 guddichaa jedhee piroojeektii kana warri qabate gariin gamatti hafee gariin gamana gale gaafa gariin gamana hafuuf gamasee hafu piroojeektii achi dhaabbate jechuudha. Piroojeektii erga dhaabbate uummanni immoo an addunyaa irratti mo'adheera teekinooloojiin gaaffiin gogilii kun deddeebi'eeti anatti na dhufa. Namni yoo na bira gahee jedhe maaliif gogilii afaan keenya maaliif nuun jijjiirtan jedha. Sababni isaa ba'aa guddaadha waan tureef jechuudha. Itti gaafatamummaa dhuunfaadhaan fudhattanii hojii sana dhuunfaadhaan jalqabdanii uummanni immoo akka hojii sana jalqabdan waan beekuuf gaafiidhaan isin cinqaa ture. Sani gogiliin bara 2020 deebi'eeti iskoolarshipii tokko carraa Afrikaaf kennee dargaggoota ciccimoo Afrikaa jedhee Itoophiyaa keessa akka carraa ta'eeti immoo ammallee carraa isa argadhe. Itti deebina. Milkoofteetta hedduu uummanni Oromoos gammadeetii jira. Sanaaf dhaggeeffattoonni 8330 irratti yaada nutti himaniitii jiranii amma immoo keessummaa toora bilbilaa irraa qabna obbo Dirribaa Tarrafaa Daayireektara olaanoo Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromooti. Akkam ooltan obbo Dirribaa? Akkam jirtu naguma? Ulfaadha guddaa isin galateeffanna yeroo keessanii fi dhimma dagaagina afaan Oromoo akkasuma immoo afaan Oromoo afaan teekinooloojii gochuudhaaf hojii hojjetamaa jiru namoonni dhuunfaadhaa kaasee carraaqqiiwwan godhamaa jiranii fi milkaa'ina jiru irratti mari'achaati jirra. Kana wajjin wal qabatee as dhiyeenya kana torbee darbe keessa Googiliin afaan Oromoo afaanota gurguddoo addunyaa timakeetii jira. Hiika afaan Oromoo afaanota gurguddoo addunyaa wajjiniin afaan sanarraas afaan Oromootti carraa guddaa dhaloonni har'aa argate keessaa waan jabaadha bu'aa guddaadha bu'aa qorannoo piroojeektiitti dadhabamaa ture akka ta'e namoota qooda
guddaa kennaa turan wajjiniin har'a istiidiyootti haasa'aatii jirra. Abdiisaan as istiidiyootti na biratti argama. Mee isin akka qaama mootummaatti yookaan immoo Inistiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo jalatti hojiiwwan hojjetaman keessaa qorannoon galmee jechootaa, qorannoon moggaasaa fi waaltina afaanii, qorannoon caasluga afaan Oromoo kanneen ilaallamanidha yookaan irratti hojjetamanidha. Quba qabdu waan kana Googiliin fudhatee hojii ittiin jalqabu. Nutillee duraan dursinee sadarkaa kanarra afaan Oromoo ga'uusaa galata guddaa qabna. Hayyoota keenya dargaggeessa kaka'umsa kana fudhatee yeroo dheeraadhaaf hojii kanarratti bobba'ee sadarkaa kanatti afaan Oromoo fiduu keessatti shoora olaanaa taphate kana Abdiisaa Baanchaa galata guddaa qabnaa fi ulfaadhu jechuun ni barbaanna duraan dursinee jecha. Ulfaadha. Egaa mootummaan waan baay'ee hojjeteera dhugaa dubbachuudhaaf afaan Oromoo sadarkaa eessarraa ka'e eessa ga'ee kan jedhu kana hundi keenya hin beekna. Kaleessa afaan Oromootiin hojjechuu miti, afaan Oromootiin barachuu miti, afaan Oromootiin qorannoo fi qo'annoo gaggeessuu miti. Waggaa 30 dura afaanuma Oromoodhuma ta'uudhaaf namni itti yakkamaa ture, namni itti reebbamaa ture, hidhamaa ture. Qabsoo Oromoon godheen garuu waan sun jijjiiramee seenaa ta'ee darbee afaan Oromoo sadarkaa sanirraa ga'e sadarkaa kanarra ga'eera jechaan. Reediyoo cabsa jedhamee ture yeroo sanitti afaan Oromoo reediyoon cabsinee afaan Oromoo afaan hojii ta'e, afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan saayinsii, afaan teekinooloojii ta'e sadarkaa kanatti guddatee immoo sadarkaa addunyaatti afaan googilii ta'uunsaa Oromoo hundaafuu gammachuudha jechaadha. Kun injifannoo guddaadha jedheen fudhadha. Milkaa'ina guddaadha. Mootummaan hojii guddaa hojjetee jira waggootii darban keessa jechaadha. Afaan Oromoo oolmaa daa'immanii irraa ka'e amma PhD ittiin baratutti ga'ee jira. Afaan qorannoof qo'annoo ta'ee jira, afaan miidiyaa ta'ee jira, afaan hojii ta'ee jira, afaan mana murtii ta'ee jira. Kun injifannoo guddaadha jechaadha. As keessatti mootummaan akkuma jirutti waan hojjetu akkuma jirutti ta'e hayyooti dhuunfaadhaan immoo sadarkaa kanatti hojii afaan Oromoo irratti hojjetaniin afaan Oromoo sadarkaa kana ga'uusaa akka Inistiitiyuutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromootis beekamtii guddaa kennaa fi galata guddaas qabu jarri kuni. Nutis odeeffannoo qabna. Anis akkuma nama dhuunfaatti kanaan dura sochii godhame waggaa 6 dura, waggaa 7 dura waan kana quba qaba. Bara kana keessas sadarkaa kanatti dhufuusaa quba qabna turre, nama kana faanas walitti dhufnee akkam goonee akka mootummaatti sin deeggaruu dandeenya, maal hojjechuu dandeenya. Hojiin kun ammaa hojjettaniitu galata guddaa qabdu. Garuu immoo akka mootummaatti waan kana gara mootummaatti finne hayyoota kanaan dura hojjechaa turanis immoo walitti qindeessine dhimma kana karaa bilchina qabuun karaa hayyoota hunda hirmaachisee mootummaanis as keessatti hirmaate sadarkaa olaanaatti yoo guddifne gaariidha kan jedhu kana waliin karoorsaa turre dhugaa dubbachuudhaaf propoozaala tokkos waliin hojjennee jirra. Mootummaadhaaf dhiyeessina jennee illee karoora qabannee jirra. Gidduutti immoo sadarkaa kanatti beekamtii argatanii jiru. Gammachuu guddaa qabnaaf jechaadha. Waan isaas quba qabnaa waliinis dubbachaa turre yaaduma jedhu kana kaasuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf galata guddaa qabu jarri kun ogeessonni kun. Inistiitiyuutii keessan maal fayyadamee afaan Oromoo afaan addunyaa kanneen biroo wajjin Google irratti akka tajaajila kennu akka ittiin hawaasni fayyadamu gochuun maal nu gumaatattanii ilaaltume? Inistiitiyuutiin keenya keessattuu afaan qofa irratti waan hojjetu sii kaasuuf dhimmoota 4 irratti xiyyeeffatee kan hojjetu tokko afaan irratti, inni lammaffaan seenaa ummatichaa irratti, sadaffaan immoo aadaa ummatichaa irratti, inni arfaffaan aartii ummatichaa irratti. Nuti qorannoo kan gaggeessinudha. Research, academic research kan jedhu kana jechaadha. Afaan qofa ofirranne gama kanaan afaan damee 4 irratti xiyyeeffanneeti hojii nuti hojjennu tokko folkloorii fi ogbarruudha. Inni lammaffaa immoo moggaasa jechoota waaltinaa fi looga afaan Oromoo irratti jechaadha. Sadaffaan caasluga afaan Oromoo irratti, arfaffaan galmee jechoota afaan Oromoo irratti. Gama kanaan oo ilaalle keessaayyuu gama waaltinaa fi moggaasa jechoota yookiin immoo looga afaan Oromoo garaagarummaa looga afaan Oromoo dhiphisuudhaan afaanicha afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuu keessatti gumaachi hojiin ammaa kun qabu afaan Oromoo sadarkaa addunyaatti ol guddatee afaan googilii ta'uu isaatiin gumaachi inni qabu waa guddaadha. Nuti kan hojjenne isuma kana jechaadha. Afaanicha waalteessuu, afaanicha moggaasuu sadarkaa biyyaatti sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'u, afaanichi immoo waal ta'ee afaan saayinsii fi teekinooloojii akka ta'u taasisuudha jechaadha. Kaayyoon keenya inni guddaa iddoo kanatti hojjennu. Gama kanaan deeggarsii fi shoorri gumaachi afaan Oromoo sadarkaa kanatti guddatee
afaan googilii ta'uunsaa gumaachi inni qabu tokko gama waaltiin afaaniitiin iddoo olaanaa qabachaadha. Qorannoo kam keessatti waaltiin afaanii iddoo olaanaa kan qabudha. Qorannoo kamiyyuu haa gaggeessinu barreeffama kam keessatti haa ta'u afaan miidiyaa jennu kanallee ittiin hojjechuu keessatti afaanichi waalteessuu afaanicha afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuu keessatti afaanicha dorgomaa taasisuu keessatti biyya keessattis biyya alaattis jechaadha. Hawaasa hunda biratti afaanichi akka beekamu tajaajila hundaaf afaanichi akka gargaaru taasisuu keessatti faayidaa inni qabu iddoo olaanaadha jechaadha. Gama waaltinaatiin isoo furan gama moggaasa jechootaatiin isoo furan galmee jechootaa hojjechuudhaaf illee yoo furanne faayidaa inni qabu tokko lama jennee kan wanni jennu miti. Namoonni biraa qaamni biraa afaan Oromoo kana akka hubatu akka beeku gochuu keessattis gahee inni qabuu fi gumaachi inni qabu iddoo olaanaa jennee fudhachuu dandeenya. Kallattii maraan ilaaluun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kana qofa miti namoota afaan Oromoo beekan qofa miti namooti afaan Oromoo illee hin beekne tajaajila afaan kanarraa akka argatan taasisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Maaliif afaan kun afaan googilii kana kan jennu afaanota hedduudha gara 100 waan ta'eeti. Achi keessa afaan Oromoo isa tokko ta'uunsaa namni biraa namni Fireenchi tokko yookiin namni Ameerikaa yookiin lammii biyya kamiyyuu ta'e biyya Afrikaa keessa isaa jennu Awurooppaa keessa isaa jennu Eeshiyaa keessa isaa jiraatu idduma kamiyyuu haa jiraatu ardii kam afaan kanatti dhimma bahuu laalchisee afaan kana baruu laalchisee afaan kana gara biraatti jijjiiree tajaajila ittiin argachuu laalchisee faayidaa inni qabuu fi gumaachi inni qabu iddoo olaanaadha jechaadha. Gama hojii uumuutiinis oolaallee faayidaa inni qabu tokko lama jennee kan ibsinu miti. Maaliif afaan addunyaa yoo ta'e gama kanaan namoota achirratti hojjetan hedduudha hayyoota achirratti hojjetan hedduudha. As keessatti namoonni carraa hojii argachuudhaaf illee faayidaa inni qabu guddaadha waan ta'eef gumaachisaa tokko lama jennee kan ibsinu miti dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Ayyee waan jabaadha. Hojii kana keessatti dadhabbii bu'aa bahii hedduun akka ture abdii isaan nu kaasaati ture dhuunfaadhaan akka dararamuu dhiibbaa jajjaboon akka isa quunnamaa ture nu kaasatii ture. Gaaffii guddaa ni jalqaba Googiliin gaafate jechoota miliyoona tokko kaasaa fidaa akka jedhu ture. Kanammoo jiddugala qorannoo afaaniis namoota hojii afaan irratti hojjetanis gaafadhe rakkoo guddaa kan nuti ta'e kanaadha jedhamee hojiin isin kanaan dura hojjechaa turtanii fi amma hojjechuu caalmatti hin xumuramneedha. Ammallee hojii bal'aan akka eeggatuudha kan abdii isanis nu kaasaa ture. Abdii sammee waan itti dabaltuu fi akka gaafitittis mootummaanis waan isin gargaaruu qabu waan hojjechuu qabu asumaan obbo Dirribaadhaaf akka gaafittis waliin hojjechuudhaafis waan ta'a jette kaasuu dandeessa. Obbo Dirribaan ulfaadhaa jedhaati akkuma isaan kaasan wal arginee dhimma kan irratti yeroo 2-3 mari'anneerra xiqqoo akka hubannoo toluuf jecha faayidaa irratti odoo an kaasaa jiru isaan seenanii wantoonni isaan kaasan sirrii ta'eeti yeroo ammaa addunyaan ganda tokko ta'uu deemti yeroo ammaa addunyaan ganda tokko ta'uu deemti jechuun giloobaalaayizeeshinii waan jedhamu jira addunyaa tana Ameerikaa taa'ii Itoophiyaa Afrikaa taa'ii Eeshiyaa biyya Arabaa taa'ii bakka kamiinuu tajaajila wal fakkaataa saffisa wal fakkaataa fi tajaajila qulqullinaa qabu uumuudhaaf jechuudha. Warri kaapitaalizimii yookiin immoo warri dinagdeedhaan badhaadha halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Marsaalee hawaasaa keessatti marsaalee hawaasaa gurguddaan dhaabbilee akka Googilii, Feesbuukii kaayyoo isaanii guddaan giloobaalaayizeeshinii kana milkeessuuf jechuudha. Kana jechuun giloobaalaayizeeshinii kana milkeessuuf yeroo jedhamu karooratu jira. Karoora jiru kana keessa afaan eenyummaadha jenneerra ka'umsa irratti nama cimaa ta'e nama eenyummaa cimaa qabu nama eenyummaa isaa gara fuulduraatti itti haafuufu jedhamee yaadamutu ganda kana keessa dhufa malee warra kaawwaa harcaasuuf deemu jechuudha. Kana jechuun afaan 6,000 oltu jira. Afaan 6,000 ol jiru kana keessa afaan 3,500 ol hin du'a jedhameera waggaa 10 dhuftu kana keessatti jechuudha. Even Itoophiyaa keessattuu afaan 45 ol dhiyoo kanatti du'a jedhamee riisarchiin tokko torban dhiyeenya kana faca'aa ture. Kana jechuun saba cimatu saba waan ofii qabate saba jabaateetu waa ofii qabatee itti dabalamaadha. Taargetiin afaan Googilii walitti qabaaruuf jechuudha. Saba hojii jajjabaa hojjete eenyummaa isaa aadaa isaa safuu isaa amma dheengadda Googiliin gadhiisa miti afaan Oromoo nuti damee hindii jala jirra. Damee hindii sabriijinii jedhamee jechuudha. Damee hindii irratti walgahii hirmaadheera. Damee hindii walgahii hirmaadhe san keessatti daareshiniin kaa'ame amma addunyaa dabalamtanii uummanni Oromoo baga gammaddan. Aadaa safuu sirna waan harkaa qabdan amma Googilii irratti ol guurachuuf of qopheessaa caasaa ijaarii jedhame. Caasaa ijaarii jedhame san bakka buutuu Afrikaatti darbe ajajni sun. Bakka buutuu Afrikaa ammoo sa'aatii tokko ol waliin fudhannee walgahii erga teennee booda amma kunoo agarsiisa Afrikaatti jira agarsiisa Afrikaatti
irratti illee aadaa Afrikaa irratti illee affeeramaa jira jechuudha. Kana kan jedhuu fi wanti gara diribaatiif akka gaafiitti yookiin immoo yaadaatitti kaasuuf ta'u afaan kun addunyaan tuni warra teekinooloojii dabalame qofa wajjin tankaarfataa jirti warra kaan of keessaa harcaafteetti afaan keenya dabalanne odoo dabalachuu baanne jechuudha yookiin afaan Amaaraa yookiin afaan Ingiliffaa yookiin afaan Arabiffaa fudhannee dabalamna isaan warra of danda'eeti duraanuu achitti aadaaf safuu isaa kaawwatee jiruu fi waan ofii dabalateeru waan ta'eef gaafa isaanii dabalamtu eenyummaan kee dhiiftee dabalamta waan taateef gaafa ati hin jirre eenyummaan kee hin jiru jechuudha. Afaan Oromoo dabaluu jechaan akka afaan hojii goonee qofa ilaalamuu qabu eenyummaa saba kanaa dhaloota dhufuuf faana takka gara fuulduraatti akka tankaarfachiifnetti hubatamuun barbaachisaa jechuudha. Kun ijoo yeroo amma afaanota gurguddoo keessaa filataa araniif illee kana waan ta'eef jechuudha. Mee obbo Dirribaan fa'aa maal isinaa gargaara wanni afumaa inni hojii hojjetamuu qabu. Asirratti wanti kaasaa dhufsaniif jechuudha. Gara teekinooloojiitiin ilaalchi haganaa erga jiraate giddugalli isaanii immoo adda durummaa waan kana warra fudhataa jirudha waan ta'eef qophaa'ummaan isaanii maali? Amma fakkeenya aadaa keessan waan keessa hundaa ol galchaa afaan keessan sirnaan ol galchaa jedhamne qophaa'ummaan waajjira saniif maali? Amma yeroo asiin dura deddeebi'aa turretti haalonni mija'aan akka hin jirre inumaayyuu hatattamaan afaanichi gadi ba'aa jira waan ta'eef hatattamaan deeggarsa hatattamaa irraa barbaada jedhanii jarjarsaa ture biiroo jechuudha. Mootummaan biirokiraasiin waajjira mootummaa keessa jiru beekamaadha waan ta'eef biirokiraasii santu ji'a 3-4 lafarra harkifateeti afaanichi odoo hanqinoota jiru odoo sirreessuuf odoo nuti dhadhamaan hayyoonni akka hirmaata odoo jennee gaafii garaagaraa kaafnu odoo hin ka'in afaanichi gadi bahe jechuudha. Ammallee dogoggoroonni sun hin jira hojii guddatu ammallee nurraa eegama waan ta'eef hagam qophiidha waajjirichi ammallee jechuudha qophii yoo ta'e adeemsuma duraan eegalleen ijoollee fedhii qabaniif ijoollee intarneeta qaban qofa dirqisiifneetuma waan ofii qofa qilleensarra arguu nama barbaadu qofa hirmaachifna moo adeemsa ogummaan deeggarame nuti itti deemuuf deemnu kana irratti waajjirri deeggarsa nu godhuu danda'aayi. Obbo Dirribaa mee gabaabsati egaa hanqina qaba jedhamee kaa'aa ture abdii sanis kaasatii ture qulqullina irratti hiikan Google irratti amma hojii eegalee caasaa afaan irratti qubeessu irratti kunniin akka hanqinaatitti wantoota ka'aniidha. Hayyoonni yoo keessatti hirmaatan waan abdii san amma kaase dhimma eenyummaa wajjinis wal qabataa dhimma dagaagina afaan kanaa wajjin wal qabata waan ta'eef maaltu qophiidha akkamitti qophooftan meesin? Isuma dabalata ammallee jechuudha walumaa qabanii akkanaa kaasan ka barbaadu ammallee gammachuu dabalataati jira jechuudha. Gammachuun dabalataa afaan kun sagaleedhaanis speech language jechaan afaan Afrikaa keessaayyuu carraa kana qabu afaan lamatu qaba afaan Oromoo sadaffaadhaaf filameera sababni isaa uummanni Oromoo uummata hagana ga'u ta'uu dhaabbatichi reefuu hubataa jira waan ta'eef afaan kana afaan sadarkaa Afrikaatitti carraa jalqabaa kana jechaan Iswaahilitti aanee carraa afaan argachuuf deemaa rocha barreeffama gara sagalee jijjiiru sagalee gara barreeffama jijjiiru illee dheengadduma gallakkifame amma karoora keessa galuu hooggantuu hojii haasofnee mirkanaa'eera waan ta'eef ammallee audio donation illee nurraa barbaadaadha dhaabbaticha jechuudha sagaleedhaan kennuufillee jechuudha ammallee bakka turizimiidha bakka aadaadha bakka safuudha waa'ee saba kanaa waan agarsiisu daatabeezii sarvarii Google irratti galchuudhaaf hawaasa ijaaretteeti amma guruppii tokko kakiree goonee jira jechuudha. Guruppii amma wantoota kana teekinooloojii deeggaranii wantoota barbaachisu kana ol galchuuf deeggarsa nu barbaachisa akkasitti akka. Mee obbo Dirribaa gaggabaabsati sa'aatiitu nu jalaa xumuramaatii jira deebii. Ulfaadhaa wanniin keessan ciccitaa jira maana iddoo koo dhufu sagaleen keessan baay'ee ciccitaa jira. Iddootti waan haasoftan sirriitti dhaga'an jiru. Hayyee. Yaan hin beeku ankoo sin jalaa ciccita ta'uun. Qulqulluudha sirriitti dhaga'ama. Dhuguma waan isaa xiyyeeffannoo guddaa barbaada kan jedhu kana nutis amantaa akkasii qabna. Hayyoonni dhuunfaadhaan waan hojjetaniif nuti beekamtii guddaa kennina duras hubannoo qabna. Dhageenya jirra waggaan 6 olii hojjetamaa akka turedha. Waan kun bara kanas deebi'ee sochiinsaa cimaa waan dhufeef nuti baay'ee miidiyaan adda addaas nu gaafatee ture hayyoota kanas waamnee biiroo keenyatti waliin haasofnee jechaadha akkamitti itti deemna akkamitti mootummaanis gama kanaa
waan kaka'umsa simbira jiru sunis mootummaanis dhimma kana fudhate akka mootummaattis beekamtii argatee nutis keessatti hirmaanne hayyoonni biraallee dhaabbileen barnootaa biraallee keessatti hirmaatanii waaltiin isaa irratti hojjechuun immoo baay'ee murteessaadha jechaadha. Sadarkaa afaan keenya ammarra jiruun waan kun hojjetamuu qaba kan jedhu kana nu biras fedhiin akkasii jira jechaadha. Isa kaleessaatiin yaaduu hin qabnu sadarkaa waggaa 20 dura waggaa 30 dura waan waaltiin afaan Oromoo sadarkaan afaan Oromoo waan irra jiru beekna hundi keenya jechaadha. Har'a immoo isa miti isa kaleessaa sun irra hin jiru. Waaltiin afaan Oromoo sadarkaa isaa karaa eegeen sadarkaa gaarii irra akka jirudha. Caaseffamni afaan Oromootti fayyadamni afaan Oromoos kana madaaluu qaba. Haasaa uummata kanaa guddinni afaan kanaa ummaticha kan madaalu ta'uu qaba. Aadaa isaa sirriitti kan ibsu ta'uu qaba. Seenessa hawaasa sun bira jiru, seenaa hawaasa sun bira jiru, duudhaa hawaasa sun bira jiru sirriitti madaaluu qaba jechaadha waan achitti galu sun. Kan biraa itti fayyadama isaa caasaa isaa irratti baay'ee of eeggannoo gochuu qabna. Waan waggaa 20 dura itti fayyadama afaan Oromootiin barsiisaa turre ijoollee barsiisaa turre har'a irra hin jiru. Sadarkaa gaarii irra jira waaltiin afaan Oromoos caaseffamni afaan Oromoos. Waan amma nuti hojjennu kana madaaluu qaba. Kanaaf immoo hayyoota gurmeessuun hayyoota ijaaruun akka mootummaattis mootummaan kana beekee deeggaruun barbaachisaa akka ta'e hayyoota kana faana dhuguma abdiisaa faanas dubbannee turre hayyoota biraa dhaabbilee barnootaa adda addaa keessa jiranis waliin dubbachaa turre. Waan kana waliin furannee karoora waliin qopheessinee jirra. Akkuma isaan jedhan waan mootummaa karoora qaba yeroo tokko baajanni sii ramadamu waggaa keessatti maalan hojjedhan jette dursitee jenati karoorsitu. Nuti immoo dursineen karoorsine jechaadha. Ji'a 2 ji'a 3 dura waan kana kan jalqabne. Isa kana gidduudhaan karoorsinee mootummaadhaaf dhiyeessinee waan mootummaan jedhu sun qabannee waliin deemna kan jedhu kanaan karoora waliin qabna waliin dubbannee jirra. Kana gidduutti waan kun sadarkaa kanarra gaheera jedhamee kan labsamee gammachuunis kan ibsame. Gammachuun jiru sun akkuma jirutti taa'uunsaa gaariidha. Waan jiru sana immoo waliin karoorsinee akkuma calqabneetti kaka'umsa guddaa qaba, fedhii guddaa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan inni hundaa'e kaayyoonsaa qabsoonsaa inni guddaan dhimma Oromooti, aadaa Oromooti, afaan Oromooti, seenaa Oromooti. Aadaan Oromoon jiru taanaan kamiyyuu jiraachuu hin danda'u jechaadha. Imaammanni kamiyyuu, tarsiimoon kamiyyuu, poolisiin kamiyyuu aadaa uummataa, afaan uummataa, safuu uummataa gidduu galan godhanne mana cirracha irratti ijaaramu jechaadha. Kana UNESCOonis akkasitti ka'a. So mootummaanis xiyyeeffannaa guddaa kennaaf waan ta'eef waliin karoorsinee dhimma kana jechaadha. Mootummaanis beekee hubatee waliin karoorsinee karoora keenya mootummaadhaa dhiyeessinee yoo itti deemne kana galmaan ga'uu hin dandeenya kan jedhu kana ejjennoo akkas jennu qabannee waliin dubbachaa turre jechaadha. Borus kan goonu kanuma ammas jechaadha. Walitti dhufuudha, waliin dubbachuudha. Karoorsinee mootummaa gaafannaa mootummaan kana fuulduraan dhaabbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoon aadaa fi seenaa fi eenyummaa uummata Oromootiif qabu guddaadha kanaan duras beektu hundi keessan jechaadha. So ammas instituutiin qorannoo fi qo'annoo kan dhaabbate akkasumatti miti gaaffii hawaasaati. Gaaffii Oromoo irraa kan ka'e dhimmi qorannoo afaanii, dhimmi qorannoo seenaa uummata Oromoo, dhimmi qorannoo aadaa uummata Oromoo fi aartii Oromooti sadarkaa olaanaatti guddachuu qaba jedheetti dhaabbata kana dhaabe waan ta'eef mootummaan waliin dhufnee waliin teenyee dhimma kana karoorsine mootummaan baajata akka nuu ramadu goone dhimma kana itti deemuu hin dandeenyaadha. Oo kanan goone maaliif as teenya nuti kana waliin dubbachaa ture. Ariitiidhaan garuu wanti ta'u hin jiru jecha. Har'uma karoorsinee boru baajanni dhabame jennee mufachuu hin qabnu. Amma kuni sirriitti dhaabbannee ilaallee karoorsinee waan uummata kana madaaluu danda'u. Waan afaan keenya faana deemuu danda'u. Waan guddina sadarkaa afaan keenya yeroo ammaa irra gahe kana faana deemuu danda'u tokko hojjechuu qabnaa kan jedhu kuni sirriitti itti deemamuu qaba waan ta'eef. Hanqinoota dura turan sun sirreessuun gabbisuun waan sun waan guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Isa garuu sirriitti gabbisaa deemuun sirreessaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef waliin dhufnee waliin karoorsinee mootummaadhaaf dhiyeessinee itti deemna kan jedhu kana duras ejjennoo akkasii qabna yeroo 2-3 waliin dubbanneerra isa kana itti deemnee mootummaadhaaf karoora kana dhiyeessinee hojjenna abdii jedhuun qabachaadha. Kana ejjenneefu kanadha. Ayya guddaan isin galateeffadha Daayirektara Olaanaan Instituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ulfaadha. Yeroo biraatis caarraa akka waada galtanitti fudhanna. Uummanni bal'aan isin dhagayeetii jira. Abdii saniis as jira. Dhimma afaan irratti hunduu quuqama qaba. Kanaafidha abdii isaan faan jalqaba dhuunfadhaan maallaqa kiisidhaa baasanii sa'aatii ofii irriiba dhabanii waan jabaa hojjechaati ka turanii ulfaadha galatoomaa isiniin jedha yeroo keessanii fi abdii samee sa'aatii daqiiqaa 4-5 hin caalle qabna waan ta'eef fuulduratti maal yaaddetii jirta? Guugiliin hojii jalqabeetii jira. Wantoonni barbaachisan baay'ee akka ta'e kaastetii jirta. Tiimiin ati wajjin hojjettu kan gareen ati wajjin hojjettuu fi biyya keessattis biyya alaattis haa ta'u uummata Oromoo irraa maal barbaaddu
eenyatto maaltu sin barbaachisa asumaan hanqinoota hojii wal qabatee sila odoo kaasne gaariidha qubee sirriitti barreessuu kana hojiiwwan kanaan dura hojjechaa turte amma afaan ingilizii yogguu qubee dogoggorte si sirreessame kompiitara irratti afaan oromoo sadarkaa sanatti fiduudhaaf hojiin hojjetamaa jiru wanni yaalaa jirtu gaggabaabsiti meenu kaasirratti dogoggorri qubee nama baay'eetu kaasa waan ta'eef kun akkuma jirutti ta'eeti inni hojii dabalataa hojii biraa barbaada ka googiliidha hojii guddatu wal qabatee dhufa dhugaa dubbatuudhaaf dhimma kana asumatti goolabeeti dhimma afaanii kana lash godhee gara biraa deemuu yaadeen ture kanaan dura jechuudha warri googilii kun amma waa hedduu qabatanii as baasaaru fakkaatu afaan ammallee carraa biraa dabalataan odoo injifannoodha kaan jenneeti addunyaatti uf daballee odoo jenneen nuti injifannoo tana hin ibsin ta biraa as fidanii barreeffamaan hayyama argatu afaan amaaraatu barreeffamaan hayyaman qabu sagaleedha hayyaman qabu hagadhaa jechuu waggaa dheeraa achirra ture afaan afrikaa ka googilii irra jiru afaan 20 wayitu jira afaanota afrikaa afaan 2000 oltu jira afrikaa keessa afaan 2000 olii keessa afaan 20 wayi jira afaan oromoo dabalateeti sanuu jechuu afaan oromoo immoo dabalame immoo haganuma kana dabalame haganuma kana immoo oodiyoodhaan illee sagaleedhaan illee kana jechaan sagaleen dabalame jechaan namni baratiin illee googilii irra seenee dhageeffateeti barreeffama itti galchitee fi dhageeffata jechuu namni ija dubbisuu hin dandeenye ija hanqina rakkoo ija qaroo qabullee sagalee isaatiin waan fedhe barachuu danda'a waan fedhe argachuu danda'a jecha kana jechuun teekinooloojii haga qotee bulaa baadiyyaatti gadi bu'a jechuudha teekinooloojiin sadarkaa sanii gadi bu'e gaafa jedhamu afaan saayinsii fi teekinooloojii ta'e jedhamee mirkanaa'u jechuudha afaan fireenchii afaan ingiliffaatiin wal qixa ta'a gaafas afaan oromoo jechuudha kun immoo hojii guddaa nurraa eeggata humna guddaa nurraa eeggata baajata guddaa nurraa eeggata hojii adda nuti hojjanne dargaggoonni oromoo wal qindeessine hojjanne jennu kun hojii instituutiin of danda'e hojjetudha hojii instituutiin baajata miliyoona hedduun baasee hojjetu waan ta'eef hojii sadarkaa sanitti hin hojjetamin nuti immoo cabsuu qabne jennee cabsinee jechuudha waliin taane bahaa kaaba kibba odoo hin jedhin odoo garaagarummaa siyaasaa garaagarummaa naannoo odoo ilaalin dargaggeessi keenya wal waamne milkeessine irraa waan ta'eef kun injifannoo ijoolleen oromoo deeggarsa eenyu malee jalqabanii xumuran akka ta'etti nu hubadha jechuudha. Ayyee abdiisaa waan baay'ee kaasuu dandeenya turre sa'aatiin nu daangessa qophii biraatu jira waan ta'eef amma kaasuu dandeenyu kaasnee jirra yaada yeroo biraatis dhimma afaanii wajjiniin OBN waan bal'aa hojjetaara waan ta'eef yeroo biraatis itti deebinee ilaaluu dandeenya badhinaan kophaatti immoo dhimma Google qofa irratti xiyyeeffannee sadarkaa inni irra gahee maaltu hojjetamuu akka qabu uummatarraa maaltu eegamaa mootummaarraa hayyotarraa qoonni dhufuu qabu maali ka jedhu yeroo biraatis ilaalla jedheetiin abdadhaa waan bal'aa nu kaastee hojii guddaa hojjechaati jirta 8330 irratti oromoon si galateeffachaati jira abdiisaan gootaa waan jabaa hojjeteeti jira galatoomii nu jiraadhu ka jedhu ergaa baay'eedha kan dhufaati jiru anis guddaan si galateeffadha yeroo dhiphaarraa akka ta'e nu kaasati turte dhimmuma kana wajjin wal qabatee dhiyeenyattis walgayiiwwan adda addaa sadarkaa Afrikaatti sadarkaa addunyaatitti hojii dhimma kana wajjin wal qabatu akka qabdu nu kaasati turte guddaan si galateeffadha jabaadhu horii bulin jedha. Ulfaadhaa galatooma. Dhaggeeffattoota keenya qophii qartus kan maan xumurra horaa deebana. Hello Oromiyaa. Eeyyeen kurfaawwan Hello Oromiyaadha. Hello Oromiyaa. kurfaawwan Hello Oromiyaatiin kibxata yeroo hundumaa sa'aatii kanatti hojii baruuf barsiisuu qulqullina barnootaaf lammii kaka'umsaaf naamusa gaarii qabu horachuuf mari'anna. Qartuu Fayyaa jirtaa? Fayyaa jirtaa? Fayyaa jirtu? Fayyaa jirtaa? Fayyaa jirtaa? Fayyaa jirtu?
Harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoota raadiyoo OBN yeroo itti fayyaa jirtuun si dhiyaatu dhageenya jirraa fayyaa jirtuudhaan dhukkubootaa fi faloota isaanii irratti mari'annaa torbee darbee waa'ee dhukkuba onneedhaa rihumaatik haart diiz jedhu irratti mari'atannaa turre dhukkubni kun dhukkuba yeroo daa'imummaatti ijoolleen dhibee toonsiliitiin irra deddeebi'anii yoo qabamanii fi yaalamuu baatan dhibee onneerra ga'uudha waggoota muraasa waggoota 10-20 booda jechuudha. Kanarratti waan garaagaraa kaafnee dooktara wajjin mari'achaa turre hedduun keessan immoo gaaffiiwwan garaagaraa gaafachaa turtan guyyaa sanis har'aafis kan irratti mari'annu torbee darbee akkuma isin beeksise waa'ee dhukkuba onnee kanaan wal qabatee kan daa'imman yeroo dhalatan rakkoo fayyaa onnee wajjin dhalachuu danda'an irratti xiyyeeffannee mari'annaa jedheen isin beeksisee ture. Egaa akkasumatti dooktara ispeeshaalistii daa'imman instituutii beellamannee fayyaa daa'imman instituutii beellamannee jirra. Isaanii waliin waa'ee dhibee kanarratti mari'achaa turra. Dhaggeeffattoonni keenya nu hordofaa nu waliin turaa isin jenna. Dooktar baga nagaan dhuftan. Dhaggeeffattoota keenya Dooktar Alamayyoo Girmaati kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaatti ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniiti. Keessumaan asitti beellamannee gaaffiiwwan mata duree marii keenyaa irraa tokko qabaatan gaafachuu dandeessu sanis mata duree marii keenyaa irraa waa'ee dhukkuba fayyaa onnee congenital heart disease jedhamu kan daa'imman yeroo dhalatan dhalootumaan maatii irraas ta'uu danda'a sababoota garaagaraatiin yeroo dhalootaatti fayyaa onnee isaanii yoo rakkatte dhibee kana jedhama congenital heart disease jedhama. Asirratti mari'annaa daa'imman keessanis akka fayyaa qabatanii fi akkasumas immoo rakkoo akkanaatiif akka hin saaxilamne waan gochuu qabdan har'a marii keenya irraa dhageessu jennee abdii qabna. Dhaggeeffattoonni keenya nu dhaggeeffadhaa isin jenna. Fayyaa jirtu har'a dursaa kan isin waliin turu anu urgii tufaati ammal maali waalaa isheetii fi shimallis lammaa immoo geeyyii teeknikaatii Muusaa Amaan daayirektara marii fayyaa jirtu keenya har'aati. Turtii gaarii isin jenna. Dhukkubni har'a kaafnu kun akka ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa agarsiisutti daa'imman kuma tokko keessa dhalatan keessaa hanga daa'ima 75 ta'an rakkoo fayyaa kanaaf saaxilamuu danda'anii yookaan immoo 0.8 akka miidhuu danda'udha kan ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa agarsiisudha. Dhibeen kun immoo dhibee daa'imman waggaa tokko gadi ajjeesan keessaa dhibee sadarkaa irratti argamudha. Dhibee hammaataadha jechuudha. Kanaafuu of eeggannaa gochuun dursanii akka dhibee kanaaf daa'imman hin saaxilamne maatiin maal gochuu qabanii of eeggannoo akkamitti godhamuu qabaa yoo nama qabe immoo mallattoo akkamitti agarsiisaa waan jedhu fa'aa kaafna dhaggeeffattoonni keenya. Mee saniin dura dooktar waa'ee dhibee osoo hin darbin waa'ee onneeti waan ta'eef kan dubbannu onneen namaa faayidaan ishee maali maal hojjetti qaama namaa keessatti? Egaa onneen namaa onneen paawaraawusii qaama ilma namaati yookaan motora qaama keenyaati jechuu dandeenya. Onneen hojiin ishee qaamni keenya soorata barbaadu hunda oksijiinii barbaadu kan qaama keenyaaf dhiyeessitu onneedha jechuudha. Onneen dhiiga mataa isheetiif fudhatti, nyaata mataa isheetiif fudhatti, oksijiinii mataa isheetiif fudhatti. Kanaaf waa xiqqaa fudhattee kaan immoo qaama keenya hundaaf akka ga'u kan daddabarsitu dhiiga facaasti. Dhiiga faca'u kana keessatti immoo walqabatee wantoonni soorata jiraatan baay'eetu jira. San keessaa lubbuu keenyaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e oksijiiniidha. Oksijiinii kan qulqullaa'e jechuudha. Isa sombarraa fudhattee gara qaama keenya sammuudhaa kaase qaama keenya hundaaf kan kennitudha. Kanaafuu motora qaama keenyaati jechuudha onneen. Onneen mallattoo jireenya lubbuuti. Namni tokko lubbuudhaan jira kan jettu haga onneen isaa dhaattu. Onneen dhahaatii dhaabde jennaan namni sun lubbuudhaan hin jiru du'e jechuudha. Kanaaf mallattoo lubbuu jireenya fi qaama immoo soorata barbaannu hunda akka qaamni keenya argatu godhu keessaa isa tokko waan ta'eef motora qaama keenyaati onneen. Tole egaa dhukkubni onnee miidhaan immoo hedduun akka jiran dhaabbanni fayyaa addunyaa ragaa kaahee jira. Dhukkubni kun immoo as biyya kanatti soggaa laallee dhukkuba baay'ee hammaataa namni sodaatu kan addunyaa irratti soggaa laallee namoota miiliyoona 17.9 kan dhibee kanaan waggaa waggaatti du'an jedhee kan dhaabbati fayyaa addunyaa baase fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti bara 2019 namoota miiliyoona 17.9 lubbuudhaan darbe jedha. Egaa baay'ee ulfaata akka ta'ettidha dhibeen kun akkasuma biyyoota guddachaa jiran keessatti illee akka hammaatudha lakkoofsi amma maqaa dhufnu kuni dhibee akka ulfaatadha. Dhibeewwan onnee miidhaan keessaa immoo tokko dhukkuba congenital heart disease yookaan immoo kan daa'imummaa wajjin walqabatu kana dhibeen kun immoo dhibee akkamiiti? Dhibeen congenital heart disease jennu dhibee onneedha. Yeruma dhalatanirraa calqabee dhufu jechuudha. Uumamarraa jechuudha. Kunis onneen namaa kan uumamuu calqabdu yeroo ulfaa torban isa jalqabaa gubbaarratti torbeewwan isa jalqabaa gubbaarratti kan onneen uumamtee hojiisii jalqabdu yeroo san keessatti sababa adda addaatiin gurana hin kaasna sababoonni maal kan jedhusanii
yeroo san keessatti rakkoo uumamuun kan ka'e daa'imti tokko yoo dhalattu yoo lubbuudhaan dhalatte yeroo baay'ee baay'ee kan beekamu qabu daa'imman rakkoo kana qaban lubbuun isaanii yookaan garaa keessatti darba yookaan naannoo dhaloo yeroo dhaloo da'umsa san darba kan lubbuun isaanii immoo lubbuudhaan dhalatan gubbaarratti kan mul'atu jechaadha sababni isaa adda addaadha kanaafuu rakkoon kun rakkoo onnee uumama garaa keessatti daa'imti sun yeroo uumamturraa kaasee kan ishee wajjin dhalatu jechaadha gosoota kaaniin kan isa godhu kun dhalootumarraa waan jiru jechaadha kanaaf ingiliffaan congenital heart disease jedhama kunis congenital jechuun yeroo garaa keessa jiru kan waan uumame jechuudha faallaan isaa immoo acquired heart disease kan jedhu kan torbee har'aa barachaa turtan daa'im tokko namni tokko dhalatee booda sababa adda addaatiin kan irratti dhufu sun argannoodhaan dhibee adda addaatiin rakkoo adda addaatiin kan dhufudha kuni garuu uumamumaan yeroo daa'imti sun garaa keessatti uumamturraa kaasee yeroo keessaayyuu torban calqabaa gubbaarratti yeroo onneen daa'ima sanii uumamtee dhumtutti sababa adda addaatiin rakkoo dhufuun onneen sun haala maleedhaan miidhamte haala maleedhaan onnee sun onnee kaanirraa onnee daa'imman nagaan dhalatanii kan onnee sirrii qabanirraa adda ta'e rakkoo mataasaa kan qabu jechaadha. Tole mee gosa qabaa akkamitti qoqqooduu dandeenya dhibee kana? Congenital heart disease kan dhibeen dhalootumarraa onnee dhalootumarraa dhufu kun bakka adda addaatti qoodama garuu bakka lama guddaatti addaan fuudhuun danda'ama. Kunis akkuma duratti si kaase onneen hojiin isii sombaa dhiiga gara sombaa hin ergiti onneen qaama mirgaa fi bitaa qabdi kan mirgaa kun qaama keenya hundarraa dhiiga hin qulqullaa'in fuudhee mataa gara mataa kun gara lukaatirraa fuudhee gara onnee mirgaatti ergee booda onnee mirgaa immoo qaama lama qabdi atriumna ventricle kan jedhamu ni jiru achiin eega seenee booda ventriclein kun immoo gara sombaatti ergiti somba gubbaarratti hojiin guddaan hojjetamu dhiiga keenya qulqulleessa dhiiga san qulqulleessetti kaarboon daayooksaayidii keessa jiru baasetti oksijiinii itti fe'ee gara qaama keenyatti erga gara onnee gara bitaatti erga jechaadha. Onnee gara bitaatti ergaa onneen gara bitaa immoo eega somborraa fudhatee booda innis lama qaba somborraa kan fudhatu atreemiin jira left atreem kan jennu atreemii gara mirgaa dhiiga qulqullaa'aa fudhata inni immoo ventriclii kan jedhamu kanatti in ergaa ventriclii gara mirgaatti in ergaa gara bitaatti ventriclii gara mirgaa kun immoo ujumoo onneedha isa guddaa oortaa kan jennu isaan gara qaama keenyatti erga jechaadha kana kan oksijineetir ta'e yookaan kan qulqullaa'ee jechuudha kan oksijiinii qabu. Kanaafuu kana onneen keenya kan qulqullaa'in gara sombaatti ergiti kan qulqullaa'e immoo sombarraa fudhattee qaama keenyaaf ergiti jechaadha. Kanaaf uumamaan rakkoon hoggaa kan dhufu ta'e wal makuutu jira jechaadha. Wal makiinsa kanaatu jiraachuu danda'a yeroo baay'ee. Kanaafuu siyaanotiik kan jennu bakka lama gurguddaatti qoodama onneen rakkoon onnee uumamaan uumamu kuni. Assaayinotiik kan jennu kun dhiigni jiru kun moor kan qulqullaa'edha gara kana keessatti kan jiru walitti makiinsi jiru kun jechaadha. Siyaanotiik kan jennu kun garuu yookaan kan gurraachessu jennee ilaaluu dandeenya. Maaliif maadhaa wal qabata oksijiinii kaarboon daayooksaayidii wal qabata wanni kun. So siyaanotiikiin kun baay'ee kan walitti makiinsa qabu kan caalmaadhaan dhiigan qulqullaa'e qabudha jechaadha. Kanaafuu bakka lamaan kanatti fo'ama. Bakka lamaan kunumtuu iyyuu immoo adaduma akkaatuma uumama onnee san keessattiin kan wanta sitti beekamuu qabu onneen gara sombaatti gizee ergamu kontiroolli ta'a dhiigni kanumaan calisee baay'atee wanta deemuu miti. Sombarraa si fudhatu immoo wanta kontiroolli ta'e gara qaama keenyattis gizee ergitu immoo meekaanizimii mataa isaatiin kontiroolli kan ta'edha kan eegamu kan wal sime jechuudha. Onneen rakkoo mataa uumamaan kan qabaatu ta'e garuu wal simiinsi kanaa kun hin jiru wal eegumsi kanaa kun hin jiru. Tokko gara sombaa gizee deemu dhiigni baay'achuu danda'a gara sombaa isaan deemu jechuudha. Volume overload kan jedhamu jira. Volume overload jechuun dhiigni hedduun gara sombaa kan deemu ta'e. Kan biraa immoo pressure overload kan jennu hin jirra. Yookaan dhiphiinsarraa amma akkuma turte onnee baay'ee onnee qofaa miti onneedhaan wal qabatee ujumoowwan baay'ee barbaachisaa ta'an ni jiru. Ujumoon gosa lamaan ni jiru. Pulmonarii fi aortaa kan jennu pulmonariin kun gosa lama qaba kan qulqullaa'e kan baatuu fi kan qulqullaa'e kan hin baane kan gara sombaa geessuu fi kan sombarraa fudhatu hin jira. Aortaan kun immoo qaama keenyaaf kan kennudha jechaadha. So isaanis miidhamuu danda'u jechaadha uumamaan. So yeroo tokko gara aortuun qaamarraa fudhatu kun hiddi dhiigaa aortaa jedhamu kun dhiphachuu danda'a.
uumamaan constitution of order jenna yeroo baay'ee inni maal ta'a dhibbachuu waan danda'uuf wanta dhibbata keessatti immoo onneen yookaan rukuttu taate maaltu dhufa pressure overload itti dhufa pressure overload yookaan dhibbatu dhufa jechaadha. Fakkeenya kaasuudhaaf boombaa tokkotti ujuma wayii yookaan tuubboo wayii yookaan laastikii ta'uu danda'a boombaan sanitti bakkee bishaan yaa'u sanitti suuqte bishaan sun akka waan bal'aa keessa yookaan laastikiin akka tuubboon ati kennitu sun bal'aa yoo ta'e xiqquma dhangala'a. Baay'ee dhibbaa taate garuu wannoo sun ta'u ta'e maal ta'a wannoo qaba humna qaba. So humna qabaatu sun yookaan yeroo tokko tokko bakkuma wannoo sanitti iyyuu duubatti bakkee soorsiin jiru san bakkee boombaan jirtu san irrattu ujummoo jirtu san irrattu pressure uuma duubatti jechaadha. Kanaafuu pressure overload ni volume overload kan jennu hin jirra. Waan bal'aa ganganna fakkeenyaaf defectiin jiru yookaan uumamaan qaawwansi jiru sun bal'aa waan ta'u ta'e waan baay'eetu achiin dhangala'a volume yookaan hangatu baay'ata jechaadha. Kan biraa immoo ujummoo sun yookaan bakkeen defectiin itti uumamtu bakkeen rakkoon itti uumamtu sun qal'aa hin taatu ta'e waa'ee hanxiqqaa ta'u ta'e pressure overload itti uumama jira. Kanaafuu dhiibbaa fi hangatu baay'ata yoo tokko tokko so baay'ina hangaa hanqabu kan baay'ina dhiibbaa hanqabu volume overload fi pressure overload jennee addaan fudhachuu hin dandeenya kan kana. Kan biraa immoo gara mirgaatii fi gara bitaatis jennee yaaluu hin dandeenya. Left ventricular outflow obstruction kan jennu hin jira. Fakkeenyaaf akkuma duratti si kaase onneen gara mirgaa yeroo baay'ee ishiin hojiin ishiidha. Dhiiga qulqullaa'e darbuudha gara qaama keenya gara mataa gara lukaa gara qaama keenya hundaa jechuudha mirgaa kan bitaa kun dhiibbuu gubbaarratti fakkeenyaaf aortaa san gubbaarratti rakkoon kan jiraatu yoo ta'e yookaan immoo ventrikiluma san keessatti kan rakkoon jiraatu yoo ta'e yeroo tokko tokko ventrikiliin lama kan gara mirgaa ventrikiliin mirgaa fi bitaa qaba atriyeemiin jennu kunis immoo qaama onnee keessaa lama qaba isaan immoo bakka lamatti bitaa fi mirga itti adda fuuta yeroo tokko tokko kan gara bitaa kun ventrikiliin sun hafuu dandeessi yookaan uumamaan dhabamuu dandeessi kun maal uumamas obstruction uumaa gara dhiigni akka gara siin baane jechaadha. Kanaafuu kunis kan biraa immoo gara mirgaatirraa gara mirgaatirraa right ventricle atriyeemii dhiigni qaama keenyarraa eega dhufee booda atriyeemii jedhamtu tanaan gara ventricle deema gara right ventricle deemit right ventricle jedhamtu kun egaa gara pulmonary arteriidhaan gara sombaatti geessa. Pulmonary artery jedhamu kun hiddi pulmonary artery jedhamu kun kan onnee mirgaa ventrikiliinaa kana fudhatee deemu kun yoo kan dhibbatu ta'e arteriin kun pulmonary arteriin kun yookaan bakkeen seensisaa kan dhibbatu kan ta'u ta'e kunis onnee gara mirgaatirraa dhiigni ba'u sun akka pressure qabaatu taasisa. So kunis the right ventricular outflow obstruction jenna saayinsiidhaani deemee garuu bakkeen guddaan lamaan kun isa daa'imman gurraachessu cyanotic kan jennuu fi daa'imti mallattoon isaa baay'ee maal fi dhiigni hundi qaama keessa jiru kun oksijiin kontentiin isaa yookaan hangi oksijiinni qabatu baay'ee xiqqaadha. Kan biraa immoo cyanotic kan jennu kun kan garuu rakkootu jiraata garuu wal makiinsi jiru yeroo baay'ee ol caalmadhaan kan jiru dhiiga qulqullaa'e yookaan oxygenated blood kan jennu san waan ta'eef bakkee lamaan gurguddaa kanatti kaasuun baay'ee gaarii ta'a. Bakkee kan cyanotic fi cyanotic yookaan kan oksijiinii sirrii ta'e qulqullaa'e qabuu fi kan oksijiinii hin qulqullaa'in kaarboon daayooksaayidii baay'ee qabaatu jechaadha. So bakkee lamaan kanatti buuse san keessaa immoo kan bitaa kan mirgaa jechuun hin danda'ama kan kun immoo kan hanga isaa baay'atu volume overload kan jedhu kun immoo kan dhiibbaan isaa baay'atu pressure overload jennee kan kaafannu kanaan kaasuun hin danda'ama jechaadha. Tolemee erga jettanii bakka kanatti qaamolee onnee keenyaa keessaa kan miidhaman kan faayidaa baay'ee jira akkuma tunu kaaftan bakka afuritti qoqqoodama arterii lama akkasumallee immoo ventrikilii akkasuma kan biraallee jiru kan kana malee valvoonnis jiranii kan miidhamee onnee keenya keessaa dhibeen kun. Amma akka sirriitti dhaggeeffataa keenyaafis ifa ta'u kanan barbaadu onnee yaabee amma picture onneedha yookaan suuraa onneedha yoo ilaallu ta'e onnee addaan bantee ilaallatu onnee qofa addaan bantee ilaallatu ta'e onneen chaambarii afur qabdi. Yookaan kutaalee afur qabdi. Kutaaleen afran kun lama kan mirgaa lama kan bitaati. Dhiigni akka arge yaa'u. Kanaafuu sarara
serial circuit ta'e hanga masmara isaa eegee deema. Kanaafuu kan mirgaatii fi kan bitaa walitti makamuu qabu. Kan bitaatii fi kan mirgaa walitti kan makamne kan godhu immoo wannoo qaba. Laayinii qaba yookaan maal jennu daangaa qaba. Daangaan onnee lamaan gara bitaatii fi gara mirgaa addaan muru ni jira. Daangaan immoo warruma bitaa kanaa fakkeenyaaf warruma mirgaa kana atriumii fi ventricle jedhama inni. Atriumii fi ventricle kun kan atriumii kan seenee ventricle seenuu qaba kan gara mirgaatiin dhufe wannoo qaban valvitu jira uumamaan tricuspid valve kan jennu jira. Valvi sun amma hin banamti yookaan kottoofattu dhiigni atriumiin yookaan kottoofattu taate yeroo sanitti maal ta'a gara ventricleetti darbiti jechaadha dhiiga sana. Yommuu immoo ventricleen kun kottoofattu yookaan contract godhu tricuspid valve sun hin cufama dhiigni duubatti hin deebi'u garam deema gara sombaa deema jechaadha. Gara sombaa eega deemee booda immoo akkuma duratti si kaase gara mirga sombaa keessatti qulqullaa'ee maal jedheet gara left atriumii dhufa. Left atriumii kana eega dhufee booda immoo left atriumiin kun garamitti ergaa left ventricleetti ergeet ventricleetiin immoo aortaa sanitti ergiti jechaadha. Achiin mitral valve kan jennu hin jira isaan lamaan jidduu. Achiin immoo valviiwwan biraatis ni jirani. Amma ka yoo rakkoon jiraatutti amma daangaan jiru kun fakkeenyaaf daangaan warruma wal fakkaatuuf atrium kana lamaan waldaan hin baasa. Atrium mirgaan jira kan bitaan jira isaan kan addaan baasu atrial septum kan jennu dimbarri atria kan addaan baasu yookaan daangaan atria kan addaan baasu ni jira jechaadha. Walitti makiinsi akkan dhufneef jechaadha. Egaa dhalatanii booda ventricle lamaanis immoo daangaan addaan baasu hin jira. Septumii jedha ventricular septum jenna. Amma uumama gaafii ati nagaafatte isa kamtu baay'ataadha. Inni baay'atu ventricle kana jidduu kan jirudha. Ventricle lamaan kana jidduu uumamaan umtuu jiraachuu otoo qabaatu garuu yeroo tokko tokko achirratti uraan ni jiraata. Kan defect ni jiraata jechaadha. Kana maal jenna ventricular septum defect jenna. Ventricular septal defectiin kun isa guddaa yeroo baay'ee parsantii 35 haga 40 isa guddaan. Maal jechuudha gabaabumatti ventricleen kun qaama yannoo qaba dimbara qaba yookaan daangaa qaba wanni daangaan kun uraa horata jechaadha. Kanaafuu walitti makiinsi dhufaa jechuudha. By the way tokko kan beekamu qabu onneen keenya yookaan sombi keenya yeroo garaa keessatti sombi hojiin qabu yeroo baay'ee. Egaa dhalatanii fi yeroo garaa keessa jiran immoo sarkiitiin yookaan dhiibbaan dhiiga keenya akkaataa onnee irraa tamba'u adda qaba. Garuu egaa dhalatanii booda rakkoowwan uumaman baay'een garaa keessatti daa'imman yeroo baay'ee mallattoo isin agarsiisan ta'a. Maaliif yeroo baay'ee hojii kan hunda kan hojjetu obbaatidha. Placenta jennu kana jechaadha. Egaa dhalatanii booda immoo sombii fi onneen hojii isaanii hojjetanii lubbuu namaa jiraachisuu qaban jechaadha. Kanaafuu deemee inni guddaan septamii ventriclii kan addaan baasu gubbaarratti kan defektii uumamu kan qaawwa uumamu kan uraa uumamutu isa guddaadha jechaadha. Gara parsantii 40. Kun immoo kan itti aanu atriumii jennu kana onnee gara qaama onnee keessaa yookaan kutaalee onnee keessaa isa olii atrium jedhu kana lamaan jidduu kan mirgaatii fi kan bitaa jidduu rakkoon jiru isa lammaffaa gubbaarratti kaa'ama. Atrial septum defect jenna. Gosa adda addaa qaban isaaniitu amma kana keessa galuun baay'ee barbaachisaa miti. Kan itti aanu PDA kan jennu patent ductal arteriosus kan jennu akkuma duratti si kaasu garaa keessatti daa'imti tokko dhiiga qulqullaa'e. Dhiigaan qulqullaa'in hojii isaa kan hunda kan hojjetu obbaatidha. Obbaatiin dhiiga qulqullaa'e gara qaamaa hin geessa. Kan hin qulqullaa'in immoo hin qulqulleessaa jechaadha. Hin fudhata. So placentaan onnee yookaan obbaatiin onnee bakka buutee hojii isaa kan hojjetu jechaadha. Onneen uumamarra jirti. Sombi hojiin qabu. Sombi maaliif sombi hojiin qabu yeroo garaa keessa jiru san. Wanti afuras kan baafan kan dhiiga sargan hundumtaa obbaatii kanaan jechaadha daa'imni. Kanaaf uraawwan adda addaatu jira. Uraawwan adda addaa qaamni onneedhaa daa'imti garaa keessa jirtu akkuma sarara qabateeti mitan duratti gara mirgaan seenaa gara mirgaatirra gara sombaan seenaa gara sombaatirra gara onnee gara mirgaan dhufa gara mirgaa gara bitaan dhufa gara bitaatirra immoo gara qaama keenya deemaa miti garaa keessatti garuu hojii kanaa miti kan jiru hundumtuu dipendi kan godhu kan irratti hundaa'u obbaatiidhaani kan qulqullaa'e kun obbaatiin hin qulqulleessa kan qulqullaa'e kan gara onnee mirgaatti erga laal onnee mirgaa dhiiga qulqullaa'ee fudhattee jechaadha. Egaa dhalatanii booda immoo kun hin jiru. Dhiigni qulqullaa'ee kun amma akkuma duratti si kaasa eessa seenaa inferior vena cava kan jennu hin jira kan gara mataatirraa jiru dhufu immoo superior vena cava hin jiran kan hin qulqullaa'in inni kan qulqullaa'e kun
gara tiruudhaaf waa xiqqoo kenname gara xiqqootiin immoo shantiin takka hin jirti ductus venosus kan jennu ishiin garan fuutee deemti gara inferior vena cava fuutee deemti inferior vena cavaan kun gara onnee right atrium kan jennu onnee mirgaa atriumii mirgaa jedhamtu kanatti kenna atriumii mirgaa kun silaa egaa dhalanni booda iddoo akkatti kaasaa ture garam keessa atriumii ventriclii mirgaatti argitee garuu directly uraa qabdi right atriumii fi right ventriclii jidduu uraan jiraachuu hin malle uumamaa jiraachuu qabdi achiin kan qulqullaa'e kun gara bitaa deema sila gara sombaa deemee qulqullaa'e sombi amma bishaaniin guutame hojiin qabu taajiran bakka ofuma guddisaa bilchaachaa deemuu qaba gaafa dhalatu foofu gaafa dhalanii faana barbaachisa of qopheessa kanaaf gara mirgaatirraa gara bitaa deema ila dhalatee booda immoo kun cufamuu qaba sarara kun cufamuu qaba jecha ila dhalatanii booda maaliif pireeshariin adda addaa oksijiinii waan jiruuf maaliif sababa adda addaatiin cufama garuu gara mirgaatirraa gara bitaa deemuu kun noormaaliidha jechuudha ila dhalatee booda immoo kun jiraachuu qabu garuu baay'ee ila dhalatanii booda maal ta'a kan cufamuu qabu sun walitti cufaminaaf kunis kun leetara tiriisiidha kan biraa aortaa fi pulmonary artery waan gurguddaa lamaan kana kan gara sombaatti fiduu fi kan gara qaama keenyaa geessu kana kan walitti fidu daktiin tokko hin jira ductus arteriosus kan jennu inni eega dhalatamee booda cufamuu qaba yeroo baay'ee oduu cufaminaaf inni kun isa sadaffaadha yeroo baay'ee sadaffaa rakkoo onnee uumamaa congenital arteries keessaa tokko PDN ammas patent ductus arteriosus kan jennu kun cufamuu oduu qabu oduu cufaminaaf yeroo baay'ee kun daa'imman haayilaand irratti dhalatan yeroo baay'ee bakka oksijiinii barbaada by the way eega dhalatanii booda onneen keenya sirriitti akka wantoonni qaawwanni kun cufaman oksijiinii gaarii barbaadna fakkeenyaaf yoo kan rakkoon jiraatu infekshinii adda addaa sepsisiin jiraatu ta'e yeroo tokko tokko amma qorannoowwan agarsiisan iddoo haayilaand irratti dhalatan finfinnee amma haayilaandidha eeyyan isaan irratti dhalatan ta'e oksijiiniin baay'ee xiqqaa waan ta'eef carraan uraan kun cufamuu baay'ee xiqqaa waan ta'eef achirratti rakkoo uumamaa jechaadha. Kun immoo coarctation of aorta kan jennu kan aortaan kun hidda qaama keenyaaf dhiiga qulqullaa'ee kennu keessaa guddaadha. Inni yeroo baay'ee dhiphachuun isaatis ni jira. Kan biraa immoo tetralogy of Fallot kan jennu kan walitti makiinsa dhiiga gara mirgaatti gara bitaa fidu gara mirgaa kan jiru dhiigaan qulqulloofne yeroo baay'ee garuu sababa adda addaatiin yoo tokko pulmonary artery sun valve sun xiqqoo hin dhiphatti kanaafuu gara sombaa deemuu hin danda'u garam deema gara mirgaatti gara bitaatti gara mirgaatti gara bitaatti deema sun gurraachinsa fida oxygenated blood hin jiru deoxygenated dha kanaafuu tetralogy of Fallot kan jiru hin jira kan biraa hiddootan kan wal qabatan great arteries kan jiru great artery fi great vein ni jirani isaan wal qabate transposition yeroo tokko bakka wal jijjiirutu jira fakkeenyaaf arteriin mirgarraa ka'a pulmonary arteriin mirgarraa ka'a aortaan immoo bitaarraa ka'a yeroo tokko isa hiddoonni kun wal jijjiiranii aortaan gara mirgaatirraa arteriin kun immoo gara bitaatirraa kan ka'u jira transposition of great arteries iddoo wal jijjiiran great artery waan kun kanaaf aortaan akkuma duratti si jedhe hojiin isaa maalidha dhiiga onnee mirgaatirraa fudhatee gara qaama keenyaa erguudha kanaaf yoo kan mirgarraa ka'u ta'e mirgarraa fudhatee gara qaama keenyaa erga kanaafuu kan mirgaa sun immoo dhiigaan qulqulloofne qaama keenyaaf kenna jechaadha arteriin immoo dhiiga qulqullaa'een gara sombaa keessaa soo dhiiga qulqullaa'ee fuudhee waratee gara sombaa keessaa kanaafuu wal makiinsatti iddoo wal jijjiiru jira transposition of great arteries jedhama kun baay'ee complex kan ta'e kan yeroo baay'ee daa'imman lubbuun isaanii itti darbudha. Bal'ifnee kaafne Dr. Ulfadha jenna beeksisa tokko qabnaa beeksisa dhaggeeffanneetu walitti deebina. Daa'imman kunuunfamanii bilisummaadhaan yoo burraaqan yeroo taphatanis ta'e yoo gammadan seequu ifa jireenyaa ta'e qabu. Daayipariin kaambeebii sa'aatii 12f jiidha qabachuu isaati. Hanga barbaachisuun kan diriiruu fi daa'immaniif akka tolutti of eeggannoodhaan qophaa'uu isaatiin yeroo hundaa miira addaatiin burraaqa. Daa'ima gammadaa maatii gammadaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan fayyaa jirtuudha dhaabbileenis ta'ee akkasuma namoonni dhuunfaa beeksisawwan tajaajila keessanii fi akkasumas bakka jirtan beeksifachuu barbaadan nu bira dhufuu dandeessanii bakka keenya banaadha isiniin jenna dhaggeeffataa qabna. Hello. Nagaa jirtu? Nagaa eenyudha sirraa? Waaqoo gannaaleeti godina Booranaa ana yaaballoo ganda daddiimirra.
Tole waaqoo gannaalee gaaffii yoo qabaate gaafachuu dandeessa waa'ee dhukkuba onnee daa'imman xixiqqoo miidhuu irratti. Ayyee dhukkubni onnee kuni akkamiin namatti darba inni nama biraarraa namatti darbuu danda'a waan jechuu gaafachuu fedha. Tole xumurtee. Kabiraa immoo dhukkuba onnee kana namni qabame mallattoo akkamiif agarsiisuu danda'a mallattoon isaa waan akkamii agarsiisuu danda'a waan jedhu gaafachuuf barbaada. Tole ulfaadhu. Ayyee ulfaadha yeroo hundasii hojiin jirra isin dhaggeeffachuu jirra. Tole galatooma nu dhaggeeffadha. Egaa dhaggeeffataan keenya gaafilee lama gaafate waaqoni mee sababa halaaluutti gara isaatti dhufna amma dhukkuba kanaaf sababni maali amma dhukkuba makaasaa jiru kanaaf maaltu akka sababaatti kaasuun danda'ama waan jedhu laalla dhaggeeffattoonni keenya wal duraa duuban simannee hedduun isaanii karaa toora ergaa gaawwatiin gaafilee garaagaraa gaafataa jiranii namarraa namatti ni daddarbaa kan jedhan hedduus jiru akkasumallee immoo dhibeen kun mallattoo akkamitti agarsiisaa warri jedhanis jiru yoo takka nama qabee deebi'anii irraa fayyuu ni danda'ama kan jedhan jiru egaa gaafilee kanneen gara boodaatti waa'ee yaalaa fi ofirraa ittisaa ni kaafna dhaggeeffataa qabna heloo. Urgi akkam bulte? Nagaa jirtu? Fayyaa keetii akkam? Jirra eenyu sirraa? Balaa Zawudeen jedhama Arsii Balee Gaskaarirraan isinii bilbile. Tole balaa gaaffii qabatte gaafachuu dandeessa. Dhibee onnee kana wal qabatee gaaffii nan gaafachuu barbaada. Amma namoonni tokko tokko dhibee onnee kanaan rakkatanii dhukkubsatu beektee naannoo keenya kanatti. Hoggaa namoota gaafannee doktora isaallee gaafannee gara mana isteeshinii fayyaa dhaqanii qorataman sababa jaalalaatiif faallee namaan jedhanii namaa deebisu. Dhibeen onnee kun jaalalaan wal qabatee nama miidhuu danda'a. Tole gaariidha. Nama akkasitti dhaga'ee kan akka jedhame dhageessee takkaata. Dhugaatti dhaga'ee jiraanuu sirmaa hiriyoota kiyya keessaayi. Tole mee haa ta'u nu dhaggeeffadhu gaa. Ayyee sinan dhaggeeffadhu. Tole kan jaalala kana mee ilaalla miiramoo qaamuma jaalala. Onnee na cabsitee ta'inna. Waan akkasii ta'e onnee na cabsite yookaan onnee qulqulluun si jaaladhee si dhabee akka jechuun mee ni ilaalla gabaasne kan sababoota dhukkuba amma nu kaafnu kana sababoonni maali meen koos kan jedhaman yookaan sababoonni jiru. Egaa amma wanti irratti mari'achaa jirru dhibee daa'imman miidhuu irratti mari'achaa jirra waan keessas akka hin baane. Dhiifama doktar itti deebina dhaggeeffata qabna dubbii san dammaan gafeeloo. Yeroo. Nagaartu? Yeroo doktor nagaa. Nagaa jirra eenyu asirraa? Muwaas Shaafiitii godina Harargee Irkaanaa Daawulamu. Tole Muwaas gaaffii qabatte gaafachuu dandeessa dhukkuba onneedhaa kan daa'imman miidhuu irratti. Dhukkuba onneeti naannoo keenya kanatti dhukkubni onneedhaa daa'imman irratti baay'ee mul'achaa jira. Kan irratti doktor gaafachuu barbaade. Tole mee gaaffiin kee maal doktor si dhaggeeffachaa jiran? Isin dhaggeeffachaa hin jira? Gaaffiin kiyya. Dhukkubni onneedhaa kun daa'imman hundarratti mul'achuu ni danda'aidha. Tole hundamoo kan biraa? Ishi. Mallattoon isaa maalidha kun yaan? Ishi. Tole galatoomi. Galatoomi baay'ee. Egaa sababa halaallu. Sababa isaa halaallu. Sababoonni dhukkuba onnee uumamaa kun baay'ee akka waan nuti hanqaa'anii jiru. Deemee wanti duratti kaasisuun sirriitti hubatamuu qaba. Jechuun uumama onnee yoo uumamte onneen kan jedhu sun barbaachisaadha. Maaliif guran mallattoo koozii isaa yookaan sababa isaa guran immoo ittisa irratti waan mari'annu jechaadha. Onneen daa'imta akka garaa keessatti uumamte kan uumamtu torban jalqabaat irratti hin dhumti. Torban jalqabaat irratti. Torbeewwan jalqabaa gubbaa irratti uumamtee hojii ishii isaanii akkatti bilchaataa kan deemtu jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee jeenetikaadhaan jedhamu. Sanyiidhaan jedhama. Baay'inni akka addunyaatti ati duratti kaastee jirta. Daa'imman dhalatan 100 keessaa duwwaa 8% duwwaa 8% kan ta'u onnee rakkoo onnee kana ni qabaatanii jechuudha. Kan kun warra dhalatanidha. Warra lubbuudhaan dhalatan keessaa 100 keessaa tokko jechuudha. Nearly miti daa'imman 100 keessaa daa'im tokko kana ni qabaatu. Ni ilaaluu dandeenya walitti yoo hiiksinu jechaadha. Yeroo baay'ee garuu ulfii garaa keessatti badu daa'imman immoo naannoo da'umsa gubbaarratti lubbuun darbu ni jiraami. Isaan gubbaarratti parsantii baay'eedha jedhameeti kan ilaalamu. Maybe indoom sababni isaa rakkoo onnee kana ta'uu danda'a jedhamee waa'ee damuuf jechaadha. Dafanii compatible yookaan jiru isaaniitiif haalli itti mijataan ta'e kan uumamu jira. Baay'ee kan jiruudhaaf hin gammalle rakkoon onneedhaa waan jiruuf yeroo baay'ee garaa keessatti sin darbu saniin booda garuu lubbuudhaan daa'imman dhalatan keessaa niirri ijoollee 100 keessaa daa'imni tokko rakkoo kana ni qabaata. Yeroo baay'ee immoo daa'imman maatii keessa speeshaalii haati yoo ta'e maatii keessaa rakkoo onnee qabaatan fakkeenyaaf amma daa'imni tokko onnee gizee qabattee dhufte nuuf dafnee yoo ni gaafannu maatii keessa rakkoon akkasii hin jira jettee gaafatta. So sanyiidhaan waan dhufuuf jechaadha. Keessaayyuu haati yookaan rakkoo onnee qabaatu ta'e
carraan ishiin daa'imni onnee rakkoo qabaatu da'uu dandeessu baay'ee guddaadha jedhamee kan yaadamu. Kanan sanaan sanyiidhaan maatii keessatti ni jiraata. Kan itti aanu immoo dhibeewwan haadhatiin kan wal qabatu ni jiru. Kun immoo qorichoota ishee fudhattu wal qabate. Kun immoo amaloota isheetiin wal qabate wanta dhufan hin jiran. Amaloota wal qabsiisnee gaalar ta'e haati sigaaraa xuuxxu yookaan tamboo xuuxxu. Kan biraa immoo haati yeroo baay'ee alkoolik taanee biyya keenya keessatti yeroo baay'ee hin beekamu. Dhugaatii baay'ee kan fudhatan kan ta'u ta'e yeroo ulfaa kana yookaan dhuguu kan itti fufan ta'e rakkoon daa'imti sun maaliif yeroo sanitti onneen akkuma duratti sin jedhe torban san gubbaarratti orgaanojenesis morfoojenesis orgaan keessaa onneen ishee takka yeroo onneen uumamtu sanitti sigaaraa keemikaala akka jiru achi keessa jiru baay'ee sana waan miidhuuf jechaadha. Alkooliin kan dhugdu yoo ta'e yeroo baay'ee yeroo san gubbaarratti yeroo uumamaa san gubbaarratti rakkoo waan fiduuf kunis rakkoo mataa so amala haadhatiin wal qabata. Kun biyyoota guguddatan keessatti biyya keenya keessatti mul'ata ta'e yaada. Drug addicted kan ta'an baay'ee kookeen wantoota sammuu aduchan kan warroonni fudhatan yeroo ulfaa kan kana fudhatan hoggaa ta'e daa'ima san miidhuu gubbaarratti rakkoo guddaa qaba. Kan biraa immoo infekshiiniiwwan adda addaa haati qabdu. Especially dhibeen baay'ee beekamaa ta'e rubeellaa kan jennu haati yoo kan qabaatu ta'e daa'ima saniif daa'imni sun rakkoo onnee uumamaa kana qabaachuudhaaf kontaaktiis kana qabaachuu gubbaarratti carraa guddaa qaba. Kan biraa immoo dhibeewwan haadhaa dhibeewwan qancaraa ta'an kanaadha. Kan tokko baay'ee beekamaa keessaa isa tokko sukkaara dhibee sukkaaraati. Dhibee sukkaaraa kan qabdu yoo ta'e haati takka yeroo ulfaa san sukkaara ishee san baay'ee kontirool gochuu yookaan to'achuu kan hin danda'amne yoo ta'e carraan daa'imni ishii rakkoo onnee qabaachuu danda'e baay'ee guddaadha jechaadha. Kanaafuu sanyiidhaan ni jira. Qoricha keessaa immoo ammas qorichoota yeroo ulfaa fudhataman kanaaf haati takka yeroo ulfaa first trimester yeroo ulfaa torban 12 keessatti yeroo baay'ee qoricha uumaa akka fudhanne kan godhatamu. Qorichoota kana rakkoo fiduu danda'an baay'eetu jira. Qorichoonni rakkoo onnee fidan kan akka yeroo tokko haati gaggabduu qabdu waan jiraatu ta'e qorichoota gaggabduu san kan fudhattu gaatee qorichoonni gaggabduudhaaf kennaman kun gosti hundi otoo hin ta'in gostoonni tokko uumama onnee san baay'ee miidhuu waan danda'aniif daa'imti carraan daa'ima sanii yoo dhalattu rakkoo onnee san qabaachuu baay'ee guddaadha jechaadha. Kan biraas qorichoonni baay'eetu jiru. Qorichoonni dhiibbaa dhiigatiif kennaman kan akka eesiinii bitarsi kan jennu hin jira. Qorichoonni dhiibbaa dhiigatiif kennaman kunis rakkoo ni fidu. Kanaaf yoo danda'ame yeroo ulfaa san baay'ee rakkoo akka itti finne ogeessaa mari'atanii qoricha san jijjiiruu tokko kan biraa vaayitaaminii dhabuudhaan fakkeenyaaf amma dubartiin ulfaa tokko ulfaa'uun duratti fooliik asiid kan jennu hin jira miti amma fooliik asiidii ji'a tokko dura akka fudhattu eega ulfooftee booda immoo ji'a 3 akka fudhattu. So kunis carraa rakkoo onnee akka uumamne gochuu gubbaarratti gahee guddaa waan taphatuuf haadholiin kanaan fudhatanis koo kanaaf saaxilamuu gubbaarratti carraa guddaa qabu jechaadha. Kanaafuu deemee wantoota kaasan kanaan kaase kanaa wal qabata. Tole migaa gara boodaatti itti sarratti ni kaafna wantoota amma kaafne kanaaf fala isaanii maal tokko godhamu qabu. Daa'imti takka rakkoo fayyaa onneedhaan nuti kaafnu kana qabaachuu ishee yoom beekuu hin danda'ama? Garaa keessatti moo eega dhalattee booda? Sirrii garaa keessatti beekuu hin danda'ama. Hundas ta'uu baatu akkuma duratti jedhe rakkoowwan tokko garaa keessatti yeroo ulfaa hordoffii ulfaa yaa biyya keenya keessatti amalli yeroo ammaa actually guddachaa dhufee jira. Ultrasoundiidhaan ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha haati takka jechaadha. So onneewwan rakkoowwan onnee tokko yeroo sanis ni beekamu. Kanaafuu ultrasoundiin ogeessa sirrii ta'een ammas wanti beekamu qabu ogeessa raadiyoolojistii ogummaa sirrii qabuun yeroo tokko immoo yoo rakkoon jiraate ispeeshaalistii onnee ulfisuun ilaalamuu hin danda'a. Beekamuu hin danda'a jechaadha wal garaa keessatti. Tole erga nama daa'imti kun qabaachuu ishee baramee garaa keessatti achiin deeggarsa godhamuuf gara boodaatti yaalirratti ni kaafna. Amma mallattoolee isaa ilaallume. Mallattoolee daa'ima irratti mul'isu. Kun immoo erga dhalataniin booda kan yeroo san mul'atan jiru. Yeroo san first week of life yeroo tokko dhalatanii torban tokko keessatti kan mul'atu ni jiru. Kun immoo torbee tokkoon boodas kan mul'atan hin jiru. Kun immoo adeemsa daa'imti guddachaa dhuftuun kan mul'atan ni jiru jechaadha. Keessaayyuu rakkoon cyanotic heart disease kan jennu kan dhiiga qulqullaa'uun gara
bitaadha gara mirgaatti kan jiraatu ta'e. Hin qulqulloofne kun cyanotic disease dhiigni hin qulqullaa'in bitaarraa dhufee gara mirgaatti kan makamu ta'e daa'imman kun yeroo baay'ee mallattoo dafaniit kan mul'isan. Maaliif dhimmi kun lubbuu isaaniitiin baay'ee wal simachuu waan dandeenyeef hafuura galfannaa gubbaarratti nyaata soorata barbaachisaa oksijiinii baay'ee barbaachisaan achi keessaa oksijiinii sana argachuu gubbaarratti rakkoo waan fiduuf dafanii ni mul'atu. Mallattoo ni agarsiisu. Kun immoo nama guddaa gubbaarrattis kan mul'atu hin jiru. Keessaayyuu ASD kan jennu atrial septal defect kun yeroo baay'ee yeroo daa'imummaa mallattoo argisiisuu danda'u. Egaa guddatanii booda namoonni kun immoo namoota gurguddaa gubbaarratti mallattoo argisiisuu hin danda'an yeroo isaanii argisiisuu hin danda'an. Kun akkaataa rakkoo saniin hammeenya bal'ina defektitanii yookaan hanga uraasanii jechuudha isaa wal qabate jechuudha. Kanaafuu deemee garuu maalidha mallattoon kunis jennee ilaaluu hin dandeenya. Tokko cyanotikiin kun yookaan kan dhiigni baay'een qulqullaa'ufne of sababa ta'ee dhufu kun yookaan isa fidan kun yeroo baay'ee daa'imti ni gurraacha'u. Cyanosisii qabaatu jedhama. Kunis arraba isaanii gubbaa, hidhii isaanii gubbaa, qaama isaanii, luka isaanii, harka isaanii gubbaatti baay'ee ni gurraacha. Kunis maaliif oksijiiniin hangi oksijiinii qaama dhiiga keessa jiru sun baay'ee gadi bu'aadha jechaadha. Onneen kan darbitu sun kan qaama keenyaaf ergitu sun dhiiga baay'ee oksijiiniin qaban kan carbon dioxide qabaatu jechaadha. Oksijiiniin qabaatu deoxygenated blood sana jechaadha. Kanaaf baay'ee qaamni keenya ni gurraachaa qaama daa'ima sanii ni gurraachaa jechaadha. Kan biraa hafuura galfannaa gubbaarratti rakkoo qabaatu hafuura galfannaa harganuu hafuura darbuu ni jiraata aaduu ni jiraata. Kan biraa immoo soorata fudhachuu gubbaarratti sooranni isaanii harma miti harma haadhaa hodhuu hin danda'ani ni harganu yeroo baay'ee yeroo harma haadhaa hodhan harma sana addaan kutuu maaliif oksijiinii barbaachisaa ta'e waan hin qabneef humna hin qabani. Humna isaa waan dhabaniif dafanii addaan kutu harma fudhatanii yeroo baay'ee immoo dafquun ni jiraata. Yeroo tokko tokko haa ta'u daa'imti harma addaan kutaa dafee addaan dhaabaa hin argana gizee harma hodhuu ni dafqisiisaa ni gurraachaa qaamni isaanii gurraacha gizee harma hodhuu kan jedhu jiru kun mallattoodha. Kan biraa mallattoo onneen immoo ni dadhabdi jechaadha yeroo baay'ee heart failure fiduu danda'a. Mallattoon sun immoo yeroo baay'ee dhiitaa'insa garaan isaanii dhiitaa'uu hin danda'a. Qaamni isaanii lukti harki fuulli dhiitaa'uu ni danda'a. Kun baay'ee kan egaa onneen dadhabdee booda kan waan dhufudha. Mallattoo dadhabiinsa onnee yookaan heart failure kan jennu kanaan wal qabatee dhufan ni jiru. Kan biraa guddinni isaanii baay'ee gadi hin quucaru yeroo dabaluu dhiisuu daa'imti akka dhalatteen torban tokkoon booda ulfina ishii dabalaa deemuu qabdi. Garuu daa'imman rakkoo onnee qaban kun tokko hojiin qaama isaanii keessa jiru baay'ee guddaadha. Maaliif oksijiinii waan hin qabneef oksijiinii waan akka gaariitti hin arganneef yookaan onnee sirriitti waan hojjenneef qaama isaa waan arganneef daftee onneen sun wanta barbaadu san qaama sanii biraan gahuudhaaf waan xaartuuf dadhabiinsis waan jiruuf kaalorii isaan guban baay'eedha jechaadha. Yookaan hangi isaan balleessan enerjiin isaan hannisni isaan barbaachisan hannisa isaan baay'ee gubu waan ta'eef hannisa guddinaaf barbaadan hin argatanii jalaa gubata hangi isaanii baay'ee quucaraa deema jechaadha. So quucaruunis hin jiraata deemee immoo guddinsa isaanii gubbaarratti baay'ee rakkoo fida. Tokko ulfina isaanii dabaluu dhiisu sun mallattoo tokko. Kan biraa immoo yeroo baay'ee infekshinii adda addaatiif special infekshinii sombaatiif ni saaxilamu. Keessaayyuu akkuma duratti kaase gara sombaa wanti deemu yookaan sirraahee deemuu baate kan akkuma jiru noo kan deemu ta'e somba keessatti bishaan uumaa sun immoo wanti uumamu sun congestionii jenna. Congestionii yookaan kuufamni achitti uumamu sun somba san ni jiisa. Sombi sun immoo haaga isaatii ol jiidha. Sun immoo baakteeriyaadhaaf vaayirasii adda addaatiif soorata guddaa gaarii waan ta'uuf baakteeriyaa fi vaayirasii keessatti tolore daa'imtu sun niimooniyaa michi sombaatiif baay'ee saaxilamu. So kunis recurrent infection dhufa yeroo baay'ee dhibee sombaatiin ni dhufu. Kun rakkoo tokko. Kan biraa immoo onneen isaaniis hin dadhabdi. Kun immoo onneen sun immoo infekshinii hin uummatti keessaayyuu congenital heart disease wanta hanga baay'eedhaan wal qabatu kun ni madeessu vaalviiwwan achi jiru sana waan madeessaniif isaan immoo infective endocarditis kan jennu jira. Vaalviiwwan sun yookaan geetiiwwan yookaan wantoonni dhiiga keenya control godhu akka gara yeroo dhiibbaa akka control godhu sun baay'ee madaa. Kun infective endocarditis kan jedhu kanaaf ni saaxilama. Kun immoo du'aatiidha inni guddaan rakkoon